ta'u abiyyiinis haa ta'u abbammaan kamuyyuu Oromoo du'arraa oolchuu qaba. Qani Oromoon du'arraan oolletti eenyuun faarsinee eenyuun abaara. Goota kamiin faarsinee goota kamiin ammoo jabaadha jenna. Uduu duunu, uduu buqqaan, uduu beeloo eenyuun faarsinaadha. Mee furmaanni ati yaaddee goota dhugaadhaaf gootni ati duuba kaatteetti kun gootota nu maraayyuu du'arraa oolchuudhaaf wareegama qaalii kafalanidha. Itti amanu. Garuu akka amma jirru kanatti mee furmaanni faarsuu qofa moo eenyutu eenyuun caala jennee deemu wayyamoo Oromoo mee furmaanni Oromoodhaaf dhufee jira jettanii isin karaa hundaan dhaadattan kun naaf hin galle mee gaaffii kana cuunfeetuman si deebisa gaaffii lama kaati qabdu tokko duutii Oromoorraa dhaabbanne haga kun hin dhaabbannetti maaltu furmaata ka jedhudha yookiin immoo eenyuun faarsinaadha galee dursa bakka qaamni lama wal waraansa keessa jirutti duutii dhaabbachuu hin danda'u takka kan wal waraansi kun eessaa dhufee maddarraa laalla gaafa ummanni hundi Dr. Abiy jijjiirama kana wajjin dhiichisu sana gaafa jalqabaa Oromoo yoo sin bilisoomten an bosona Oromoon bilisoomsaa jedhee bosonatti hafe eenyu jaalmaroon kana jennaan qabsoon jaalmaroo rakkoo Oromoo wajjin waliin fudhatu jechuudha walitti dhufeenyaan qabu jechuudha. Oromoo yoo rakkoo dhaballe inni galaan jiru kana nutti mila sila Abiyyiin ilaalee galee Abiyyiin ilaalee ta'uu fi didee jennaan sila bosonatti deeme dhiibamee bahee jenna. Okay. Si galee bakka tana yoo sin bilisoomtan qoygaa nan deebisa yoo sin bilisoomtani andaljeessa Oromoo bosona Oromoon bilisoomsaa jedheefi kanarratti wanti wal mormisiisu jira natti hin fakkaatu. Kana jennaan qaamni lama haga wal gaarreeffate mee abbaa giddii waan qoy kanan fiixaa yaada kan koonan fiixaa yaada keessi bichisiiseera bar inni tokko kana si galee wanti ati kaafte jechuudha inni kaan immoo qabsoon Oromoo dur qabsoo sabaati qabsoon sabaa maal ture qabsoo afaaniin dubbachuu mirga afaaniin dubbachuu mirga afaaniin barachuu mirga an Oromoo da jettee afaan Oromootiin akkana miidiyaatti dhiisite ollaadhaan illee ofiin ilmoo keetiin illee dubbachuu hin dandeessu ture dur walii galata caalaa jettee mana karaatti galchuu hin dandeessu ture nabichis ka obsi rabbi obsa siif kennu obsi rabbitu sitti fudhe anatti gaafa sana ijoollee kan kee caalaa jettee mana karaatti galchuu hin dandeessu har'a kun hin jiru ijoollee Oromootu kaan rakkisaa jira har'a Finfinnee keessatti umaa'u ijoollee keenya tasgabbaa taranyaan ta'inaa baala gizeen ta'inaa jennee ijoollee keenya tasgabbeessisaa jira ijoollee afaan Oromoo dubbattu kaan irratti dhiichisaa sanuu har'a mana qaraatii barbaadde Finfinnee keessatti afaan Oromoo baratti hoteela barbaaddetti dhiichifte afaan Oromootiin umaa'u kabiraa kadhatamee banamaaf muuziqaan kadhatamee afaan Oromoo dubbatuun sodaatamtaarra amma kuni qabsoo sabaa keessaa baatee qabsoon ati amma jettu kun qabsoo aangooti. Abiyyi anatu irra hoyyamoo Jawaartu irra na hoyyamoo Jaalmarotu irra na hoyyamoo gandaa wal ijaarree noo ganda kootu gaggeessuu qabaa ganda kootu gaggeessuu qabaa irra jirra malee nuti gaaffii sabaa keessaa baaneerra. Okay. Waan takkatti bakka marroo dubbatte sawwaasi gaafadhu. Ijoollee marroo dhiifteetiin galte bakka siin jirtu beektaa yeroo qoricha baasanii kaan ammoo marti nyaachisanii hagalu abbaa jaarsonni biyyaa hagalanii jedhan sani bakka isaan bu'an beektaati yoo san yeroo amma mee dhugaadha haadhiichisnullee hundinuu yeroo biyya keessa jirti fakkeenyaaf ati nyaata baara tokko keessatti darbite tokko ba'eessa jira yoo naan jette baara keessa jira malee baara keessa kaan lafa jira kaan saspendi ta'ee baara gubbaa jira kaan bishaan gidduu jira waan akkasii eessa jirti yoo jette kana hunda galmeessee harkaa qaba gaaffii maaliif gaafata laalime inni waan inni jedhee bosona deebi'ee haafu qama dheengadduma sana galan warri galan nama meeqatu du'e warrummaa amma galanii bosona keessaa galan nama meeqatu akka du'e. Okay, Abiyyi bicha haadhaadheessu Abiyyi mee olillee fuudhuu yoo barbaadde saqqalillee akka barbaadde dhaadheessi yoo barbaadde. Biraan qabdu Habibi jaallattus jibbitus bishaaniin dhuguu qabda Abiyyiin dhaadheessuun alatti akka Oromooti yoo ati Oromoo taate yoo Oromoo qulqulluu taate carraa biraan qabdu. Amma booda warri immoo anatu gaggeessa anatu irra caalaa Oromoodhaaf wayya ka jedhu qabsaa dhufu
Agay qabsaa'ee dhufu Jawaar fakkeenyaaf yookiin Jaalmaroon qabsaa'ee ufee 4 kiiloo aseenu gaafa sana Oromoodha waan ta'eef hin deeggarra jara. Jawaarin Garuu Jawaarin aangeessuudhaaf hin du'u. Jaalmaroon aangeessuudhaaf hin du'u. Laali laali me abbaa fedheef hin duununu ka duunuuf kaayyoodha malee. Inni duunuun Abiyyi fillee eenyu fuulduru laali. Jawaari fi sinduun dhaabaa garuu waan tokko jala sararila abbaan giddii faandoon ufnaan wayyaaneen deebitee ufnaan yookiin qaamni biraa deebi'ee ufnaan lakki meelaali waan kanaa miti abbaa giddii mee gaafii takkatti bicha gaafii takka qofaan waan sidisa ofi laali ofi naani jedhini baratillee abbaa waan dhiibbaa miti abiyyillee waan deeggarteef situ beekaa waan deeggarteef faayidaa fi bu'aa kan keetiif qofa malee abiyyi bu'aa Oromoo buuseetii miti takka jedhe tokko jedhe dhageeffadhu akka dubbattu si dubbadha tokko lammaffaa immoo seenaa gootota duuba kaattee deettu kanaayyuu hin beektu lama jedhe laal goonni akka itti du'u ati akka gootaatitti illee bakka qabsoon jirtu bakka dalagaa keetii taattee iyyital sadi jedhe eenyuyyuu dhiira bakka qabsoo jirtu Inga naarsaa badaka sadan kan deebisaa sadan kan deebisaa itti aansita noo dummannaan naarkaa badaka gaaffiin sadi caalaa deemnaan hin ta'u inni jalqabaa biyyaan haa taa'een qabsaa akkuma eenyu akkuma Jawaar kana Jawaaris fiigee baqatee Keeniyaadhaan baqatee Minisootaa taa'ee qabsaa kun sirrii midhaanis nan dhaaba Jawaaris haa dhaabula qabsoo warra biyyaatti dhifu kan walii galla takka si galemi si kana jarra naasadar kana kan nuti mormaa jirru anis keessaan bahaa Jawaaris keessaan abaa qabsoo inni jalqabaa kana ka Jaalmaroon hin deeggar Jaalmaroo wayyalaa Jaalmaroon biyya keessa taa'ee qabsaa jira. Duratuma diina jedhaan ture maamuu qabbisi bosona. Laal duratuma afaan laman dubbate. Afaan laman dubbate duratuma bosona. Waanumaati dubbattee irraa yibar biyya alaa teessee qabsoof taanaan jette. Biyya alaa taa'ee qabsaa jira. An harka baaseera qabsoo biyya warra biyyaatii kenneera. Jawaaris harka isaa harka. Okay, rakkoon qabu. Laal Jawaar harka keessaa yoo tokko inni lammaffaa immoo gootota sii duuba keessee waa'ee jaraayyuun beektuu jedhe. Anaa gan danda'e haga rabbi na beeksise beekeetiin jara kabajee mana koo keessa biizinasa kan koo miidhee fuuldura koo taa'ee sa'a 24 mana koo keessatti argita Habiibi. Ati jara oksitee fiddee waslaattaa isa barana ammaa qabsoo jaraa awwaaltee kanatu simbilisoomsee nuun jechuudhaaf deemta. Akkasii miti dhiiga jaraatu asiin nu ga'ee akkasii miti bar laal ooyi nan fixa lama kabiraa kana gaafate maan dhiiga tokkummaa sadaffaan bar gaaffii isaa deebistee wooma qabsoo biyya alaa keessa teessee iddoo hojii keetti teessee qabsoo Jawaariin galcheera anis keessaa galeera san amma deeggaraa Jawaartu jira inni kun waraana natti fakkaata deeggaraan Jawaar waraana ta'e isa deeggara inni sirrii jira waraana ta'e akkon qabu nuti waraanaa fi Jawaar kun Jawaartu nama sin godhe naan jedha dhufee isin OPDO Jawaartu nama godhe Abiyyi Jawaartu nama godhe waan hunda Jawaartu nama godhe isaatti waliin dubbadhu carraan kiyya waan ta'eef amma conclusion waan abbaan giddii haasawee irratti walumaa galatti daqiiqaa 3 fudhadhee deebii laachuudha. Sadii danuudha. Daqiiqaa lama. Walumaa deddeebisaa rakkoon hin jiru. Kootuun deemin abbaa giddii. Gaggabaabsaa. Indeessin abbaa giddii. Ajjira deemuuti. Eessan deemu. Ijoollee harkaan taappi iskiriin godhaa ka'e. Taappi iskiriin godhaa. Eebbishaan miitu godhatu sagalee jedhasi bira eebbishaan. Okay. Weel waa baay'ee kaase. Sagalee ol fuudhu. Waa baay'ee kaase isa keessaa tokko jalqabaadhaa kaasuudhaa yaada. Gaafa Abiy Ahmed aangoo qabatu warri waraana adda bilisummaa Oromoo bosonatti hafee jaldeessa bilisoomsa jedhee galuu dideeyaa namni yeroo jalqabaatiif amanuu dadhabuun amanuun kenna aarsaa nu balchiiseera Abiyyi. OPDO zalaalamii ergamtu amanuun kenna guyyaadhaatti waagaa nu kafalchiiseera aarsaa nu kafalchiiseera.
Oppidiyoon unkaan nuu miti ilmaan isii nyaatte Lammaa Magarsaa nyaatte Dr. Milkiyaasii nyaatte sigalee mi taayee danda'a nyaatte. Oppidiyoon waa nyaachuu malee sigalee mi wal nyaachuu malee biyyaa yaaddeen beektu. Kanaaf jaalmarroon sirrii jira gaafatan amanuu dhabuun isaa. Nu immoo amannee Jawaaris amanee abbootiin gadaa amananii kootu gadi jedhanii ijoollee galchan. Xollaa geessee mana hidhaatitti achitti gaafa affanamanii jedhan. Jawaarfaa dhaqnee ilaalla. Warri abbaa gadaa dhaqnee ilaalla. Gaafa ijoolleen keenya kaanii dhaqnee ilaalla jedhan. Noo hin dandeettan laaluu jedhanii ignoor godhanii achi keessatti kaawwan summii nyaachisanii jaalmarroon fa'a akka bosonatti hafaniif shoora guddaa katabate. Naa abbaa giddi naa atish naa turuta nama politikaan beeyne Nemo bilbila mejoole ta'u gura abbaa giddi as deebi'i. Majal habibi esa biga kama kawan sawa gidde gorta gabba nabbar addam jaalmarroon alagay jaalmarroon bosona akka galee karaa nagahaatiin hin qabsooyne shoora guddaa namni taphate Abiy Ahmed Ali sababaan isaa warra gale miidhuudhaan warra gale summii obaasuudhaan warra gale dhaqanii akka laalle dhorkuudhaan akka isaan shaakkatte maal nama kun gaafii dhamoo maal iksa kenna ምንድን ማዳመጠው ጥያቄ ጠይቅ inni asaba warraa ውሸት ላይ መልስ እየሰጠው ነው ውሸት አይደለም አንተ ላይ ውሸት እያወራ ያለው no ne ጃልማሮን ቦሶነቲ ከኛፌ ኖ ከናመን ያሰርኖት ቦሶነን ቢሊሶም ሰጀደ አፌሞ ኦሮሞን ቢሊሶም ሰጀደ አፌ ጀልቀባ ከነረቲ ከወሊ ገሉ ኤርገ ዶክተር አብይ አንጎቲ ዱፌ ጃልማሮን ወንቲኒ ቦሶነ ገሌፍ ኦሮሞ ቢሊሶም ሱፍሞ ደልጄሳ ኦሮሞ ቢሊሶም ሱፍ የሰርኖት ከነረቶ ሊገለ ዱራ deebisi kenna deebiga baba no achi boda baati kenna dhagaika oromo dabo daljeessa oromoti kana nuti ummanni oromoo bal'aan abiyyiin yaada warree gaafa jalqaba jaalmarroon hin gaafa bosona galu kaayyoo ganni qabate ganamaa sana natti min siin jeebar kaayyoon ganamaa isaa waan inni miidiyaatti dubbateen sitti maa jiraman an ofii qalqallaqee yookiin falaasama sitti maan jiru jecha jaalmaroon sitti mi'an waan adiisa caalta waan inni nutti mee caaltaati wanti ibsitu maanni kana keessa thank you amma jedhisu dandeetta no dursa kalalku ko መስማት አትችልም jedheera moo hin jenne inni ዝም ካላልክ መስማት አትችልም ዝም በልና አዳምጠኝ ብሏል አላለም ይሄን መልስ ማሰጣሃለሁ አዳምጠኝ ወለጋ ፈና አንደኛ ተቆፋ ጃልመሮ ማልጀ ጃልመሮ ማልጀ ዮ ኦሮሞን ቢሊሶም ኢምቢሊሶም ነጭ ዮ ቢሊሶም እዩ ኢምቢሊሶም ዮ ቢሊሶም ይሄ ኮንቴክስት ከነ ቀበል ዮ ቢሊሶም እዩ ሲገለሚ ቦሶና ኦሮሞ ቲቪ የልዴስ ኦሮሞ ቢሊሶም ሳ ዮ ቢሊሶም እዩ ሰላም አለይኩም በቃ ዱሜር ከላየነ ቀብሶንሳ ቀብሶ ኦሮሞዎች እንዴ ሙጀት ኦሮሞ ዮ ቢሊሶሜስ እንዲ ቦሶና ከሳን ገዱ ጀቹ አዳምጠኝ ሙሬ ሲሜ ባ አንድ አመት እኮ አላወራም ቀጥላው አመሰግናለሁ እያልን ያለነው ምንድነው እኛ ተሳስተን ኑ ደጎንጎሬ ኡመን ኦሮሞ ባላ ደጎንጎሬ ቀፍታውን ኦሮሞ አንጎን ኦሮሞ ሁንዲ ደጎንጎረኒ ጃዋር ደጎንጎሬ ሲገሌ ምንምኒ ሁንዲ ደጎንጎሬ ነምኒ ስሪቱ ለጃልመሮዳ ማሊፍ ኦፒዲዮን አመነምቱ ኦፒዲዮን ኤርገምቱ ኡመምት ኦፒዲዮን ደበመሌ ኦሮሞ ፉቃ መንቀብ ኦፒዲዮን ሴና ሲ ከሰቲ ፖይንቲ ተከ ኦሮሞ ፏን ጋሪ ደለይደም ቤት ፖይንቲ ተከ ጡቃተ ኦሮሞ ፏን ጋሪ ጎቴም ቤት ኤጎ ኦሮሞ ቡቂሱ ኦፒዲዮን ለማ ሀቢይ ሲላለ ታቆመ ገባል ቆይ ኦፒዲዮን ከሚኑት ኦፒዲዮን ቤክ ነው አቢቢ ኦፒዲዮን ቆልቺ ወያኔ መሐመድ ይሰራው ኦፒዲዮን ኦፒዲዮን ጀቹ ወረ ለማ መገርሳ ከቱረን ፈጫኒ ሩበር ሚልኬሳ ታየደሳ ጆዋር መሐመድ ተርከነ ኦፒዲዮን ማይዘይ መመቃል ጀዋር ከካተ badhaadhinni seenaa fi keessatti dhagay fakkeenyaaf taraa nu kenni kaa tokkummaa taraa ullaa maawraa sana falliqoo tokkummaa akkami dubbiin isaaq itti dubbadhume abbaa giddi bar nama jawaartu sin bulchanu jechuu deemu isaaq bar nama jechuun aangoo jawaar erga jira baay'ee Itoophiyaa yeroo itti hume isaaq speshaalii waa'ee kanarraa haasa'uu barbaada namni takka akka hin dubbanne waan haasa'u namni waan fedhe yoo haasa'u dhageeffachuu hin danda'a maaliif sammuun kiyya bal'aadha ጠባብ የዶሮ ጭንቅላት አይደለም ያለ የፈለከውን ነገር ካወራክ ማዳመጥ ሁሌ ዝግጁ ነኝ ትክክልም ባይሆን አዳምጣለሁ ኢሳቅ ዱቢ ገባብዱ ለበቆል ዲገ jallis abba gidi tedubatu jallis way tokkoffa hundinu gara kore
namni biyya takka ijaaruu danda'u namni biyya badde takka biyya akka Afrikaa tana guddisuu danda'u dimokiraasii dhugaa kan fiduu danda'u namni biyya ijaaruu danda'u seenaa Awurooppaa seenaa Ameerikaa seenaa Raashiyaa seenaa biyyoota Arabaa hundaa qoratte nama sammuu qabudha nama beekumsa qabudha nama mana barumsaa dhaqee baratee milishaa miti amma ka biyya bulchaa jiru milishaa sadarkaan barumsa isaa kutaa 7 ol dhiyeeffachuu danda'u sartifikeetii kanaaf biyyi waraansa keessa seente Jawaar Mohammad addunyaa ragaa bayaatee fi hayyummaa isaa waa'ee rivolutionii biyya Arabaa nama xiinxalaa turedha. Jawaar waa'ee Iraaq maal jetta waa'ee Iraan maal jetta jedhanii Aljaziiraa CNN BBC gubbatti bahee viidiyoo isaanii waggaa hedduu oduu deebi'aa ilaala maal yaadda jedhamee nama gaafatudha. He's brilliant hayyuu faranjii ragaa baatee fi waa gaafatu. What do you think ittiin faranjiin? Jigaleemi nama akkanaati namni akkanaa kun Itoophiyaan ijaara malee hin diigu hayyuudha ka. Jawaar Mohammad siyaasni beekumsi siyaasa isaa ka hadhaa ka boruu ka itti aanee dhufu nama dubbatudha. Waan amma keessa jiru ka boru dhufu lafa jala xiinxalee waan akkanaa keessa seenuu deemna jedhee dubbatee wanni inni dubbate hunduu tahee arginee jira. ይሄ የሚመጣው በእውቀት ነው በጣም ከማንበብ ነው። ይሄ ሁሉም ሰው namni miidiyaa kanarra jiru yoo sammuu bal'atee ilaale dhugaa kana ragaa bahuu ni danda'a. Namni kun nama biyya ijaaruu danda'u. Nama tokkotu Ameerikaa ijaare akkamitti yaada isaa fudhatee uummanni jala deeme. Nama tokkotu Ruusiyaa ijaare yaada isaa jala fudhatanii deemanii. Nama tokkotu Jarmaniin ijaare yaada isaa fudhatanii jala deemanii. Jawaar nama yaada akkasii dhiyeessee yaadni isaa fudhatamee biyyi ittiin ijaaramuu danda'udha. Namni nu mudate nama akkamiiti minishaa nama beekumsa hin qabne nama abiyyiin baranne jechuu keeti yaani. Abiyyi yaadamoo gaaffiidhamoo maanni kun yaada kana ifataara akka yaada kana barbaade namni haasa'ee deemuu hin danda'u jooraachuu abbaa gidduu hojii qabna bar bibiit godhaa jira waan kuntaala kennu irratti gadhiiftu si dhaga'u saatii qabnu nurraa fudhatta yaada warri irratti godhaa jira homsaa ka waliin mootummaan hojjetan Adin dari sana nama baru. Daggaafii milishaa uummata kanaan akkamii walii gala yaa'oo. Isak abbaan yaada isaa yaadaan deebi. Kunoo dhagaa deebii kennaa fi anne waan dubbatee nama murmu nama biyyi murmu waan ta'eef akkasin taa'aa waan tokko dhaggeeffachaa ture. Isak abbaa giddiifa waa galchaa. Isak inni nama murmu waan ta'eef yaada isaatis yaada isaa yaadumaan deebisiif tole kallattiin baasee kana siin jechuu baatullee yaada isaa yaadumaan deebisee jechuu barbaadatti fufi Isak. Thank you. Kalammaffaa video yookiin immoo bilsaganaa biyya bulchaa jirtu tun seenaa qabsoo ishii keessatti waggaa 27 wayyaanee mataa irratti baattee wayyaanee gandarraan deemtee qeerroo tumsiisaa akka turte ajjeesisaa warra ture warri Oromoo sabboontota Oromoo ajjeesisaa warra turedha. Xuraawaadha uummanni kun xahaaru. Xahaaraa jennee kadhannee dadhabne. Deeggarreellee xahaaraa jennee kadhannee dadhabne. Ergasii kaanii faannoo wajjin tahanii rakkoo biyya keessatti uuman. Mootummaan kun wallaalaa ta'uu isaa wanni ittiin beekamu keessaa waa 5 tokko kaasuu danda'a. Tokkoffaa wal waraansa biyyattii keessa uume biyyoota ollaa wajjin sabaaf sablammii biyya keessa jirtu wajjin Amaara wajjin Oromoo walitti buuse, Amaara wajjin Tigreef Amaara walitti buuse, Eertiraa fi Itoophiyaa walitti buuse, Eertiraa fi Tigree walitti buuse. Kuni እርድና ከሆነ በእርድና ጋር አይሰራም። እንዲህ አይነት በፖለቲካ ዓለም የለም፣ የዲፕሎማሲ ዓለም ላይ የለም። እንጅሩ አዱኛ ሮን ያከና ቤኩም ሲያከና እንጅሩ ቶኮ ወልቲ ቡደ እንዴት ቶኮ ፍሮም ፈት ቢየቲና ከኢትዮጵያ ኩ ወልወራን ሴና ወጋ ዲባ ቀብ ሴና ንሽን ቀምኒ ሴና ነጋሃ ቡሴ ገጣይ ወላ ወጅ ነጋ ቡሴ ወላ ወጅ ነጋ ቡሴ ሁንዳ ከሁሉም ጋር ተናክሶ ከትግሬ ጋር ትግሬ ወጅ ወልፊተ አማራ ወጅ ወልፊተ ኤርትራ ወጅ ወልፊተ ሶማሌ ወጅ ወልፊተ ወደብኒኬ የደው አርኩ ምንም ላይ ያመጣ ዱጓ ዋን ኢንታን ረክ ሶማሌ ወጅ ወንሎልቺ ጅቡቲ ሁም ነፊት ድሮን እንዶይ ጅቡቲ ድሮን አፋር እንዶይ ሁም ነፊት ቱፊራ ቢየሰኒት ናኖ ሰኒት አከ ኢትዮጵያ ወዲ ቱፈተማ መንጅሩ ማሊፍ ሞቱማን ኢሲ ሞቱማ ዊክ ደደባ ዋንተ ሄ ሳበው ሳቱ ወልኛጅ ሳይራ ዋንተ ሄ ሁመን ሳቱ ወልወራን ተከተ ይርቲ ዋንተ ሄ kana hunda keessa kan golche wallaalummaa sonja waanis bu'aa fiduu danda'a waan jiru wal qabsiisi saakitti dabalee gara yaadatta dabaluu jechuun mootummaa Itoophiyaa irratti jawaasa bu'aa fiduu danda'a waa jijjiiruu danda'a waan jiru wal qabsiisi. Namoonni hedduu miidiyaa kana gubbaa jiran gaafa Jawaar Mohammad jalqabatti teeleefaratti qabsoo jalqabu kara feesbuukiitiin maal jedhan መንግስት ሾላ አይደለም በድንጋይ ወርድም ተው ልጆቹን አታስጨርስ
jedhaa turan. Warra san argaa dhalleeyyan. Mootummaa taankii fi baankii harkaa qabu ati waan qallaalii feetee dhagaadhaan aangoo irraa buusuu deemtaa ijoolleen ficiciisin adabadhu taa'edhaanii turan gaafa san. Jawaar Mohaammed qabsaawee oduu jaraa hin dhageenye qabsaawee TPLF finqeerroo wajjin ta'e Maqaleetti galche. Ergan OPDO Jawaar Mohaammed galche wayyaanee Maqaleetti. Qeerroo inni gurmeessee wajjin dalagaa ture. Hooggansa Jawaariin galtee Maqaleetti hooggansa Jawaariin. Hooggansa Jawaariin galte. Hooggansa Jawaar jalatti qeerroon halkanii guyyaa fincilee sa'aa 24 biyyattii miidha takkaan dhaabee magaalaa karaa cufee bakka waan gootu laaltee ol kaatee galtee kana biyya ishee. OPDO'n kana keessatti gahee hin qabdu bu'aan qabdu jechuudha. Lammaa Magarsaa fa'aatiin qabdi ganamanii jira warri gahee qabu ganamanii jira. Warri addabaabaatti gabbahee dubbate fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa gabbahee addabaabaatti gooftaan koo uummata kooti ganameera. Gooftaan koo uummata kooti ganameera. Abiy Ahmed gaafa labsii muddamaa magaalaa Finfinnee keessatti gaafa qabsoo godhamu gaafa abbaan duulaa gammadaa madooshaa darbate Abiy Ahmed magaalaa Finfinnee jalatti algaa jalatti dhokate sodaarra. TPLF waan sodaatuuf algaa jalatti dhokate dhagee paarlaamaa keessaa harkaan baafu guyyaa sana. Abbaa giddii hin beeka siyaasa kana bidan bitti yaafu. Argicharra jirtamu algaa naattu. Argicharra jirtamu akkana marga. Yaa daba qabalu gaafa dubartoonni Oromoo gabbahanii paarlaamaa keessatti harka baasanii sagalee ta'an Jawaar Abiy Ahmed dhiira ta'ee dhokate. Carrishaan anyways itti fufa abbaa giddii. Ayyee ilaa inni jalqabaa waa'ee wallaalummaa wallaalaadhaa Abiyyi waan beektuu aangoo kanatti si harkaa suuta jennee sistemaan harkaa fuunaa jedhanii jarri Jawaar Minisootaarraa waan qabu dhiisee qumxaadhaan fiigee galeessitanii maal achoo hundi jaraa maanoo tuqanii qumaara nyaatamanii mo'atamanii bahan warri OPDO fakkeenyaaf Taayyee Danda'an illee jala gangalatee sistema maarree jedhe waan hundaan mo'ataman iwallaalaadha waa tokkoon beeku ka jedhan sanatu sammuudhaan jara caalee kana xibbi akkana xabate kana qircaatii keessa kaa'ee ka fedhe achi kaa'ee kana fedhe akkichi kaa'ee gaggeessi ofirraa tokko kana qabadhu. Addunyaan kan ragaa baatee fi baratee maarree ka jettu ka addunyaan ragaa Nobel Prize ka kennite Dr. Abiyyi malee Jawaar Mohaammed miti. Kaadha Trump pirezidaantiin Ameerikaa ni guddaan Nobel Prize kana fudhachuun qaba jedhee kan dachee dhiitu kana Dr. Abiyyi salphaadhaan fudhate. Maal godha gaanaa miti addunyaa kenniteef soba sitti maan jiru waanuma dhugu waan lafa jirtu si himaa jiru. Osoo waa tokkoon beeku milishaatu biyya bulchaa osoo jettanuu Itoophiyaa sana Dubaay godhee si agarsiisaa jira shi maal godhuan maaliin fakkeessee sitti fidee si agarsiisu innoo hojii isaatu mul'ataa jira achi as dhiibeenum amansiise maala goonu haasawuunii fi hojjechuun waladda. Anis akkuma keessan kana namichi waa tokkoon beekuu gowwaadha salphaase garuu namni isa caalaa beeku hin jiru. Oromoon jiruu si keessa amata 100 jaarraa tokko keessa hayyuu addee bilchaata nama tooftaan deemu nama siyaasni dursee siyaasa amata tokkoo fageesse ilaalu amma reef argatte inninu Dr. Abiy Ahmed Aliidha. Gowwaa dur qabsaa'onni keenya dur gowwaa qofala fuulduruma deema gagagaa jedhee yeroo kana diinni salphaadhaan mataa keessa dhahee si gata. Abbichuun suuta jedhee si urursee si dhiddugee si raffisa. Si galee akkasitti Oromoo achi ceesisuu danda'e. Kana fudhachuu qabda liqeessaa. Wait si dhaggeeffadheera Habibi. Haadha kasi garafaa jiru yoo garafamtes ijoollee Oromooti. Yoo hidhamtes kayti hidhaa jiru ijoollee Oromooti. Waan ati ilaa foon lafa bu'eetu waa fuudhee ol ka'a. Foon lafa bu'eetu waa fuudhee ol ka'a. Yoo ati afaaniin hin darbin. Yoo ati waan xixiin namni si tuqun jiru yoo immoo isan ajjeesa jettee ol kaate. Yoo hidhattee ol kaate inni taa'ee si eegus eenyuyyuu ta'e Jawaaris waan gosa irra taa'e ka'ee an amma Jawaariin hin fokkolche jedhee yoo hidhattee ol ka'e rasaasaan na dhaha Jawaar guyyaa tokko illee afuranatti hin kennu. Abiyyiin daa'umna magaariidha Jawaariin hidhee gadhiisee bara. Silaa Jawaar ta'e Abiyyiin hin dhabamsiisa. Jawaar silaa bakka Abiyyi sana ta'e Abiyyi Jawaar irratti akkas qabsaa'e dhabamsi godha namni diktaatarri addunyaa kanarra Jawaariin ga'u hin jiru baay'isee. Nama qabatiin fuuldura gagagaa jedhee deemu. Abbaa Giddii
ka jettu oppidoon beeknu nuti. Oppidoo kan fonkolchine balleessineerra hin jirtu oppidoon ka jedhamtu. Haxaamteetti. Hojii garuu hojii boonsaa jettee turte eerroo ka barsiifte afaan Oromootiin. Sigalee ijoolleen sunu ijoolleen qabsooftee sunu afaan Oromoo sana ka baratte oppidoo jalatti baratte. Jalqaba garuu abaa'oo barsiisa. Abaa'ootu abaacaa jedhee bara 1983 gaafa galee sana ijoollee barsiise. Isarraa fuutee oppidoon immoo waan sanatti fufsiiste. Saniif dhaloota qeerroo arganne. Dhaloonni qeerroo kun immoo roorroon itti dummaatee jennaan. Qabsaa'ota asirra argattu hunda bara wayyaaneetti dhabee jennaan. Qabsaa'ota hedduutti cabee jennaan. Qabsoon furuunuu qaba, hoogganamuu qaba. Akka carraa ta'e carraan isa fidee carraan harka Jawaaritti keesse. Jawaar carraa sana fayyadame. Galata qabu jechuu miti. Galata qaba kanarratti. Qabsoo sana gaggeessuu irratti gahee qabateera. Kana jechuun Jawaartu nu bilisoomse jechuu miti. Qabsoo kumaatamaan irratti wareegaman isa dura Jawaar dura. Abbaa Giddii gaafii takkatti fudhatta please. Mee suuta gaariin illee suuta tokko maal dilaaraan ogguma naasa'u akkasii balaalilaa jiruu koo keessa aariin aariin polotikaa laalmee waan takkatti walaaqa. Oika amma na harkaa fuudhaa jirta. Yooman sii kenna jenna na harkaa fuudha. Dursa dhaggeeffadhu. Yeroo takka mee hafuura fudhadhu bishaan fudhadhu bishaan liqimsimee xiqqoo. Bisaanatti itti dhugitta. Muti fudhadhu bisaan itti dhugi dhaggeeffadhati bitaa itti dhugaa dhaggeeffadhati. No, lolaa miti kuni. Laala muti fudhadhu dhugaa dhaggeeffadhu. Lolaa miti gaafii liqimsi obsi. Sabari Saaddaa namtichi nuti hin baranne gowwaadha jennu suni hattee nama barate hayyuu nama of dura laalu nama fageessee laalu nama biyyallee jijjiiree mana fincaanii turte akka biyya akkuma biyyaatti finfinnee mana fincaanii turte sana qulqulleessee istaandaardii Awurooppaadhaan lafa kaa'ee nu agarsiise kun hayyuu jedhama la. Hoggana qofaa miti. Seenaa keessatti Oromoon waa galmeessuu danda'eera. Gaafa abbaan biyya ofii qabatu, gaafa biyyi abbaan qabamtu biyya akkamitti itti bareeda, akkamitti itti tola akkuma argitu kan. Qaala'insa jiruu jira. Qaala'insa jiruun kun akkamitti irrachuu danda'a, akkamitti dhaabbachuu danda'a. Wal waraansi yoo dhaabbate. Wal waraansa kanaaf eenyutti gaafatama? Of course mootummaan itti gaafatamummaa qabaata. Haa ta'u malee immoo inni dursa bosona bilisoomsa jedhee galee sun bosonichi nuuf haa ta'u dura uummata keenya bilisoomsinu. Agaluu biyyatti sigalee achi booda mariidhaan hiikama. Qabsoo yootti kaate uummata qabsaa malee namaa miti. Qabsaa Oromoo walajjeesuu isa jette fakkeenyaaf. Waa'ee walajjeesuu keessa biyya ajjeese minaamen. Oromoon seenaa isaa keessatti abaa'oo irraa ka'iti. Namoota du'an kana keessa harki caalanu harka Oromootti du'an. Ka Oromoo qabsoo Oromoo keessatti Oromoon harka alagaatiin kan du'e parsantii 20 ta'u. Parsantiin 80 Oromoon kan du'e harka Oromootti. Kana beeke tokko abaa'oomti kaajjeese. Kaan walajjeese. Oromoon walajjeesuudhaan hin hamatamu hin beekama kan hin beektaatu. Intina nadiga maanno eenyu namni kudha meeqa marsiidhaan du'e jennaan kan inni biraa kee leencoon Daawud Ibsaa fa'a. Nama meeqatu marsiidhaan du'e gaafa sana inni ganama kee shaanxaa ta'uu fudhatee deeme. Akkamitti ka jedhu hin gaafatamne akkanumaan seenaa jechuun kana Daawud Ibsaa marsii nyaachisee nuun jechuun deemta abbaa Girdi. Hin jenne addan baafanne garuu Oromoo maka ajjeese. Bakka sana ka jiru Oromoo dhaqa. Isa qofa tafe abbaa Girdi. Oromoo walfikuun haaraa miti. Yoo dhaabbanne yoo walii obsine haga gandii kan kun bilisoomne ani hin bilisoomne jechuun waa tokko furmaata fiduu hin danda'u abadan. Abbaa Giddii. Qabsoon gandaa eessuma namaan hin geessu ta'a amma kan jiran ijoollee Oromooti ijoollee afaan kee dubbattu obboleessa kee obboleetti keeti yoo jaraan waliigaluu dadhabde sheexanaani waliigaltamu eenyuun waliigaltuu deemna. Hayyamma eebbisaatti dabarsina. Okay, galatooma. Baay'ee gaariidha. Yoo suuta haasofne nu ilmaan Oromooti. Siyaasa nama uummata Oromoo siyaasa barsiisuu qabnaa iyyuu siyaasa nama fennetu lola. Haaruun siyaasaa miti. Qabsoos keessatti yoo aaraa dubbatan furmaatan qaban.
namni keenya yeroo baay'ee wal arrabsuun illee furmaatan fidu. Abiyyi dhugaadhaa seenaa waan dalagateen qaba. Maaliin miileen ajjeeseera kun jenosaayidii dalageera itti gaafatamummaa akka isaati sun dirqama. Namni kamiyyuu bara ofii dalageetti itti gaafatama ni fudhata. Atis hin fudhatta waan asirratti dubbattee hin kaatta seenaa keetti. Eenyuyyuu ni kaataa jechuun akka durii gowwummaan hin jiru. Kan yeroo teknooloojiin hin jirre san waan dalageef itti gaafatamuu dhabu san hin jirtu sun. Anis waan ofii dalagee itti gaafatamaa jechuudha. Minitii shanii naa kennanii ni fixadha. Abbaa giddii ammaati. Dubbadhati. Waa biyya asirra adabameera waa biyya adabbii fudhateera jedhati. Itti hooti. Abbaa giddii atamma wanni faarsite dhugaadha. Karaa tolcheera. Karaa Finfinnee keessatti Finfinnee bareechiseera. Garuu bareechisee nu ajjeesaara kana quba qabdaa. Abiyyi bareechisee nu ajjeesaara. Foon lafa bu'eetu waa fuudhee ol ka'a. Yoo ati goote siin tokko. Yoo akite ibidda harkaan tuqte ibiddi si guba. Kuni amma politika moo kun amma dimokiraasii moo kun amma afaan qabadhu taa'e namaan jechuun kun yoo ati ilaaltu akkanumatti akkaan ifatti waliin dubbannu afaan qabattu malee yoo afaan ati qabatte sin ajjeefnu yoo ati dubbatte duutaan kun dimokiraasii ta'a. Akka itti haasoftu jira Habibi. Seera itti haasoftu jira. Siyaasni siyaasa Afrikaati. Siyaasa Afrikaa akkatti dubbatan qabaa sadarkaa qabdi. Galee akka biyya Awurooppaa teessee akka fedha arrabsitu sun hin ta'u hin beekamu. Lakki arrabaa kana siin jechuun Afrikaa jaalmaroo yoo angorra ta'e kana siin obsa siin qabu kanarratti. Kana maaliif jalli Afrikaa uffata? Eenyu nama booda dhufe eenyu beenu amma kana waan gayba haasofna jechuun waan eenyu akka bulchu eenyu akka haasa'u qofaa miti. Kan rakkoo sitti fidu haasa'u qofa osoo hin ta'in gocha rakkoo fiduu danda'u gaafa ati karoorfattu fakkeenyaaf shororkoostummaa jeequmsa kaasuudhaaf gaafa ati karoorfattu jarri afaan Oromoo beeku ijoolleen Oromoo dhaga bulchaa jirtu karoora kan jalqabarraa dhageessi barbadeessi jechuudha. Okay, mee wanta akkatti waliin dubbannu. Nu gandaan duun taane amma fakkeenyaaf Abiyyi jimmaan ta'e bakka jimmaatii dubbachuun sirrii miti. Maal akka jimmaatti dubbatee baaqii maal adammaree fi akka jimmaatti laala amma tifoozoo waan sirriiti. Mana baangitti akka jimmaatti hin dubbanneef. Akka jimmaatti dubbataara akka jimmaatti. La. Akka Oromooti dubbatu narraa fira dubba hin dubbadha narraa fira maaliif jedhi na gaafadhu. Eebisa. Akka jimmaatti amma laali amma gaafatti qabsoon deemaare qabsoon gadi akka mirga Itoophiyaatti laali mirga akka biyya no katti wajjin akka jimmaatti dubbattee gaafa jettu bar Abiyyi kan wareegamaa jiru Wallagga waraanni isaa Wallagga Arsiidha Harargee akka afaan Abiyyi hunduma dubbata akka abbaan giddii deeggaru irratti Habtaamuu namuun argine Wallagga ni mataa isaatti jechuudha. Siigalee masarratti hin argine akka jimmaatti dhageeffadhu namni biyyi waan jedheef waan jedheef abadan wajjin hin deemnu akkanatti abadan wajjin hin deemnu waa wal abbaan giddii akka abbaa giddiitti dubbate malee akka jimmaatti hin dubbanne. Lakki mee wayiif sin jedhe nurraa fudhadhu sababaatti jechuun ammeenyaa wal saaxiluun sirrii miti abbaan giddii mataa isaati bari ijoolleen jimmaa isaatu sirrii miti akka inni adeemsa isaati akka Itoophiyaatti yoo dubbanne akka Itoophiyaatti dubbachuu qabna akka jimma adeemsa addaan qabu Oromoo irraa boreessoo jimmi akka Oromoo irraa adeemsa addaan akkuma Oromootti deemu abbaan giddii fedhu mormaa ta'uu danda'a fedhu deeggaraa ta'uu danda'a jimmi akkuma Oromootti deemu. Tokkee waa dhageeffadhu akka Oromoo adeemsa keetii natti sirrii miti jechuudha. Adeemsa kanan jedhamu namni siyaasa geggeessu keessattuu
akka jimmaatti hin jettu. Jecha isaati kaa jecha adeemsa isaa argaarta kaa maaliif jimmaadha? Adeemsa jimmaa akkatti qubaatti hin qabu. Jimmii adeemsa addaa wayii qubaatti hin qabu. Maal taate obboleessa kiyya maal taate? Okay, eega san hin qabaanne walaa dhageenyu kaa. Eega san hin qabaanne akka waliigalaatti too dubbate sirriidha. Akka waliigalaatti ittiin dubbatu bara. Akka biyyi qofa bakka bu'ee dubbataa bara. Maal jimma qofa biyyi bakka bu'aare akka sanatti jedhi ka akka Oromootti abbaan giddee akka dhuunfaatti dubbate akka nama mootummaa deeggaruutti dubbate. Isa tuuyyuu akka garee tokko qabatee dubbata. Akka uummata Oromoo hundaatti waan kanatu namaara. Miidhamaa jira abiyyi jimma. Yaadama taakeetii dubbachuuf ol baate moo kan abbaa giddii deeqeequudhaaf? Akka abbaan giddiitti gam tokko qoy alfiyya. Akka abbaan giddiitti gam tokko qabatee dubbate eeyyen gam tokko qabatee dubbate. Gamni sun gama kam gama mootummaa qabatee dubbata abbaan giddii. Sirreetu mootummaa deeggara gara uummataa miti jechuudha. Gara mootummaa qabatee dubbata beekamaadha sirriidha. Uummanni uummata jettee immoo gaafettu bara uummanni du'ee kee biyyuma deeggaraa jira biyya keessaa. Biyyuma Wallaggi Arsiin Wallaggi mataa isaatti maallee Naqamte keessatti sinuma deeggara. Eessatti numa deeggara. Akka ji uummataa osoo hin taane akka abbaa giddiitti dubbate. Nama qawwee qabu hundatu deeggara. Siyaasa keessatti hagammaa wanni jimmaan calaqqisiisee jiru. Sirrii wanta kanaa isaa sirrii miti. Fakkeenyaaf wanna biyyi mormuu danda'a. Akka isaatti jedhe bara akka abbaa giddiitti jedhe malee akka ijoollee akka jimmaatti dubbataa jirta jettee abbaan giddiinis akka abbaan giddii akka nama bakka ofii akka jimmaatti dubbataa jirta. Gaafa akka jimmaatti dubbataa jira osoo hin taane abbaan giddii akka deeggara abiyyitti dubbataa jira. Qoy Toofiq ila ammalee wanti hubattan akka jimmaatti osoo hin taane akka nama mootummaa deeggaruutti dubbataa jira abbaan giddii. Haasaa inni dubbatu haasaa mootummaa deeggaruuti malee haasaa uummataa yookaan akka jimmaa isaa addaan qabu Oromoorraa. Wanti haasaa addaa tokko qabu hin jiru. Oo deeggaruu ta'e Oromoo deeggaraa jira deeggaruu danda'a. Kan mormus mormaa jira mormuu danda'a. Siigalee abbaan giddii akka mootummaatti dubbata. Yaa akka deeggaraa mootummaatti dubbate abbaan giddii. Mootummaa kamiin akka mootummaa Dooktor Abiy nama deeggaru tokkotti akkumatti waraana deeggartu akka sanatti dubbate malee maqaa biyyaatti hin geessin jechuudha. Siigalee kan wareegamatti kaffalan kutaa biraata biyyiin aangorratti umurii dheeressuu fi irra caalaan kutaa biraatti bara dhimma caala kan aarsaatti kaffalaa jiran aangorrasa tursiisuuf jecha akkasitti wal hubataa deemu. Abbaa giddii daqiiqaa namatti aanu kenni kenna. Umaree na dubbatu kwa umaree dubbachiifna. Erga dhumu nama gadi buute abbaa malka. Umaree dubbadhu. Abbaan giddii haasawee baqate. maal isaa qate baqattee dhufan jirtu. Kan silkiin natti deeggaraan mootummaa jira. Isaa soba hunda nutti fe'ee ga'ee yoo jiru gonkumaa beekee bilbila. Ani impossible haase. Umare dubbadhu mee. Kenna warri baqatee hin beekun baqachiisa malee. Dubbadhu ka. waa'ee amma eebbisaan jedhe waa'ee jimmaatii fi waa'ee abbaa giddiitiif maarree asirratti waliin qabsiisina jawaarii fi abiy illee waliin qabsiisina waa'ee dubbataa jirru waa'ee uummataatiif rakkoo uummanni keessa jiru obboleessoo fakkeenyaaf abiyyiin dhugaadha mootummaa oromooti garuu mootummaa oromoo ta'ee wanni inni oromoof godhe maali gaafidha kun paartii IPPtiif fakkeenyaaf uummanni keenya akka jirutti baadiyyaatti dhuma jira uummata guyyaa waraanni abiyyi fixa jira halkan jarri bosona jiru guyyaa mootummaa deeggartan jedhee warra mootummaa deeggaru bulchiinsarraa haga milishaa warra gadiititti fixaa jira guuraniidhaan jechuudha. Kanaaf waan abiyyiin uummata keenyaaf godhe fakkeenyaaf magaalaa fudhadhu magaalaa bareechaa jira maarree godhaa jira uummanni baadiyyaa magaalarraa qotee bulaa waan akka magaalarraa quban qabu abiyyi. Uummanni baadiyyaa jiraata. Warri baadiyyaa dhuma jira uummata madaabaraa jedhanii mawaacoo jedhanii kaan jedhanii milishaa uummata xaragaa jirti lafarraa. Waan kanaaf abiyyiin oromoo ta'uu miti oromummaa abiyyi hin mormine abiyyi mootummaa oromooti miti abiyyiin mootummaa oromoo ta'uu hin mormine abiyyi magaalaa tolchaa jira magaalaa tolchaa jira abiyyi biyya bareechaa jira bareechaa jira bakka bareechu sanitti uummata baadiyyaa tiisuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf uummata baadiyyaa san tiisuu danda'uu qaba abiyyiin nama seef gochuu danda'uu qaba mootummaan tokko mootummaa jechuun nageenya lammiilee isaa eeguu danda'udha. Abiyyiin mootummaa yoo ta'e nageenya lammiilee maaliif eeguu dadhabe?
faannoo waliigalee abaa'oon waboon faannoo waliigalee wanni sun akkamitti ilaalamaa sanii miti abbaa fedhe diina fedhe yoo waliigale namni awwala irratti faannoo hidhachiisee uummatatti bobbaase Abiyyi Ahmad namni buraati faannoo labsee asirraa jijjigatti deemee daangaa Oromiyaa kabachiisuu qaba jedhe paarlaamaa biyyattiitti irra taa'ee Abiyyi Ahmad Jawaar Mohammad namni faannoon maal jedhe jedhe Abiyyi Ahmad namni faannoon asii miti jijjigatti qaba jedhe Abiyyi Ahmad paarlaamaa biyyattiitti irra taa'ee maal jedhe sigalee fakkii sagaleen kiyyan dhagahamu tokkum inni dhagahama maal jedhe jette irra deebi'ime bar faannoo namni hidhachiisee uummatatti bobbaase Abiyyi Ahmadii siin jedha mataa isaati namni faannoo hidhachiisee uummata Itoophiyaa irra deebi'an silaa malee wanta biraatiif miti itti fufi walumaa getta amaaritti heddee furaatiitti isa irra deebi'e ati gaazexeessaadhaati waan akkanaa dhiisi itti fufi itti fufi kanaafuu tokkummaa furaatii isaatti rakkifte tokkummaa waa'ee Abiyyiitii fi waa'ee Jawaaraa sa'urra waa'ee dhumaatii uummataa Abiyyi Ahmad uummataa maal godhe uummata immoo maal godhe Jawaaris maal uummataa fide ammas waan maal uummataa fiduu danda'a miidhaan amma Jawaar fidu maa inni immoo bu'aan Jawaar ammatti uummataa fidu maa inni jennee kanarraa yoo haasofne maal qaba waa'ee Jimma fakkeenyaaf Abiyyi Jimmaan ta'eef Jimmaan nagaa argatte wayitu hin jirtu Jimma dhuma jira akkuma uummata naannoo biraatti itti taphataa jirti kaabinee milishaan uummata Jimmaa waan addatti Abiyyi mootummaa ta'ee Jimmaa godhe hin jiru magaalaan Jimmaa akkuma magaalaa biraa bareechaa jira uummata baadiyyaatiif sagalee haa taanu kanarratti waan Abiyyi godhe haasofnu jechuu barbaadeetti galatoo mul'ifadhu amma mee Toofiq Leelootii dabaree kennina alfiyya maal jette qoy Toofiq egaa ummaa biyya uummata fidaa jira waa jedhamu Toofiq Leeloo dubbadhu mee konkolaataa ufaas keessa jira wana bar Toofiq aboo kiyyaa kana rakkisa yeroo hunda wallahi billahi dhufee mana koo keessa rafa aboo yaa kiyoo jikee dalagadhu fiti gaafa gastii koo dhuftu konkolaataa dhaabiitii qoyal tokko konkolaataa kee dhaabbadhu hojii kee fixadhuutii kottennaa dhufte qaallittii biraa deemi maal alfiyya dubbadham mucaan arrabsanii abbaate hojiidha yeruma hunda dhufe rafa bar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salaam. Alaikum salaam warahmatullahi fuwe simiti ni rafe mallisin keenya yundee namni bareedu ka bilsaginna Wai ana kaman jarra dhabe. Fuad namni fuwe alfiyyaa taante dubbadda alfiyyaa si dura seenee fuwe alfiyyatti fufi Alfiyaan haasoftume. maalan jechuu barbaada beektaa tokkummaa jalqaba irratti dhaamsan siif qaba akka obboleettii kee hangafaa tokkotti achumaan mata hangafa kee ta'a malee hangafa koon taatu nama yaada mormuu danda'u fidii mana kan kee galchi nama nam tokko taachuudhaan arraba fayyadamu siifillee gaarii miti akka obboleettii tokkottan siidhaama keessattuu nama mootummaa ammaa jiru kana arrabsu teessee dhaggeeffatta yoo taate miidhaan sirrallee ga'u jiraachuu danda'a. Matuma keetiifuu gaarii miti. Nama yaadaan nan dubbadha yaada kan koo. Nama yaadaan yaada mormuu danda'u. akkanatti immoo badii mootummaa mijata akka geessan godhaa jirta bar yaada bilisummaan ibsachuun akka hin jirre mootummaa takka kuma qabuun godhuure wanti kun jechuun yaada ofii bilisummaan ibsachuun akka hin jirre. Yaadaan nama mormuu danda'u. Arrabni maaliif barbaachise? Eenyutu wal arrabsaa jira? Yoo dhuguma dandeettii yaadaan mormuu qabaataniitu arrabaan hin fayyadamin yaadaan mormuudha malee arrabni hin barbaachisu. Isa waa'ee mootummaa kana irratti immoo Abiyyiin mootummaa Jarrabsan seeraan maayiseeriin gaafa ture isa dhaggeeffatu qofa gaafachuun qabu. Jarrabsan leelekkii galchuun qabu maal Abiyyi? dhaggeeffadhaa kaa. Inni akkana arraba dheeraa tokko yookaan biyya arabaa keessa taa'eetii miti paaspoortii lammaffataa gatii qabuu fi biyya biraan jiraadhaaf wanti jedha malee gaafa achi as galan ukkoo profaayiliin jaraa iskiriiniin moobaayilii jaraa biyyiidhaan beeknaa bara. Si galee
Gaafa biyyatti deebi'an profaayiliin jara abiyyi iskiriiniin silkii jara abiyyi isgoo jedhaniiti galu gaafa biyyatti galan. Diktaateera akkasuma. Ramadan wargaa turre. Inni akka isaa Abdul Kariimiin ta'e galaa jedhati quban qabaa sirriidha. Abdul Kariim ta'e bifa isaan beeknu amma Abdul Kariim ta'e faa galaa. Najalaa hin dubbatu fudhadheen kaa. Akka obboleettii si gorsaa jirti barbaaddu fudhadhu barbaaddu lafatti gannaqi maaliif jala deddeebista? Go ahead. Maal fa'aa biyyaa maal taate reessirraan fudhu jedhee. Sirraan fudhu jedhee. nama biraallee akkanumatti Maaliif haasa nama jeektu? Deebisee immoo jechuudha. Bichaa miti nama biraas ni gaafata foo addis noondee jammara'u. Durumaa nama gaafata. Okay, itti fuute albiyyatti. Warri addaas dhuftanii arraba dheerattan utuu tokkummaan kee guyyaa tokko rakkinni wayi arra ga'e jedhe guyyaa tokko footoo isaa poossattanii yoo isa jirattanii yaadattanu. Nan beeka kana. Isni galee maanoo ol tuqsiimnu utuu beeknu maanoo ol tuqsiisuun hin danda'amu. Kanaaf walitti himna dhugaa jirtu. Warri abiyyiin namoonni hawaasni keenya baadiyyaa keessatti rakkataa jira. Umar akka yaadanni kaasee amma irratti dubbachuu barbaadetan. Rakkataa jira maal akkas ta'aa jira akkana ta'aa jira. Hawaasni keenya baadiyyaa keessatti rakkataa jira. Abiyyiin mootummaa naannoo Oromiyaati miti. Mootummaa Itoophiyaa guutuutu kan sabaaf sablammii 80 wayiiti. Mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati. Yeroo waa tokko naannoo Oromiyaa keessatti akka Oromiyaa keessatti argitan maaliif Shimallisii maqaa waamuun isinitti ulfaata? Maaliif suma guddaa gaaraatti fiidanii dhayitanii iyyitu sin? Akkamis isinitti qallale maqaan biyyii kun? Mootummaa dhabar mootummaa ta'uu isaatti dagattanii kan guutuu biyyattiiti malee kan naannoo Oromiyaati miti. Shimallisiin iyyuu bakka isin hanqatetti waamuu dandeessu malee godina keessatti rakkinni sun uumame keessatti bulchaa godina keessaniitti maaliif hin iyyine? Yoo bakka inni itti argata kan aanaa bulchutti maaliif hin iyyine? Maaliif abiyyii qofatti gizee hunda qubatti raaftu? Gizee hunda abiyyi. Gaafiidha alfiyaa gaafiidha. Gaafiinis hin gaafataa ra'ee. Okay, galatoomi. Nan fixadha isbir. Fixattu taraanuu kenni boboodee deebiif taafii. Akkama paarlaamaa sardamee Kan jedhu. abboota iddoo alfiyyaa dhufee jiraanii maal taate? Yeroo soddoman si waame boleessa muyuuti godhadhamma soddoma guutum si waame. Alfiyyaa feeti amma taraanaa. Alfiyyaa fixadha. Alfiyyaa fixadha. Kanaafuu abiyyiin mootummaa naannoo Oromiyaas miti mootummaa uummata kan guutuu biyyattiiti waan ta'eef qabsoonis amma itti jirtan kun immoo qabsoo ganda kan namni keenya kan warra ganda keenya abulchuu malee sabaaf quuqamtanii wayii uummataaf quuqamtanii wayii nama uummataaf yaade fakkaattu wallaahi azim uummataa yaaddaniitii miti. Garaa keessaniif namni ganda keenya abulchuuf namni ganda keenya acha taa'uuf malee ituu uummataaf yaaddanii mootummaan akka abiyyii siichi hin dhalatusi hin dhufusi yoo abiyyiin achirraa gadi bu'e jechuudha. Wallaahi biyyattiin kun akkasiin boollootti gadi dhumtu beeka. Namni kamiyyuu bulchuu hin danda'u siichi Itoophiyaa. Abiyyiin saqqalee rakkatti biyya bulchan baate. Albiyaa dooktarii Itoophiyaa wal'aanuu danda'u abiyyuma qofaa jechuudha. Jiru dhibbatti fudhadhaa. Darajaa biyyatti bulchannu namichi saqqaleera. Siichis namoonni immoo biyyan bulchaa jedhanu akkamitti dhufaniiti biyya bulchaa jedhu meeme. Warri kun ganduma bulchu jettee yaaddaa warri waamanumaan kun ganduma dandeettii ganda bulchuu qabu akka yaada keeti. Gantinii tokko ganda tokko jechuudha. Warra bulchuu hin dandeenye adda biyya bulchina kan jedhaa jiru. Guyyaa tokkoon bulchanu ganda gatanii fiiganii baqatu. Amma warri biyyaa bulchamuuf jedhamee falmaa jiru warra sagal awwaalamna malee duuneen sagalan awwaalama malee biyya kana gadhiiseen bahuu kan jedheti. Jawaar jechuudha. Gadhiisee baqata. Biyya bulchaa. Qoy eebbisa. Ifa godhaan jawaar kan akka jawaar faa jechuu barbaadde miti. Yes. Maalluun jedhaa ture maa gizee biyyatti galu. Sagaleen awwaalama malee dhireen fakoo baati malee anis ji'a sagalitti na ladheen ta'u as keessaa danda'e. Amma maaliif ba'e? Waan si sirreessan itti dabala gaasilaa taate akka sirree hubattu rakkoon qabsoon Oromoo yeroo hundaa dhaqeedhuma ga'ee dadhaboo hooggansa dhiisee baqata jedhee du'a sodaateetti si kan sirreessi beekaa dhumatti dabaladhu. Kanaan akkasii walumaa galatti yeroo waa tokko rakkoo wayii agartanii fiigdanii abiyyiitti fiiginaa. Yoo isaaniin cabe abiyyi jettu. Yoo abbaan manaatiif warri wallale abiyyiidha.
Abiyyiin intani gantaa xaaqii ganda keessaa wayii isinitti fakkaate immoo yeroo asirratti immoo dubbatan milishaa jecha milishaa gadaantummaa wayii gootanii dubbattu beektaa. Milishaan eenyuun nama caaluudha biyya keenya keessatti. Maaliif mindaa tokko malee biyya isaatiif dhaabbatee qorra keessa bulee oolee. Nanaa saaraa jecha milishaa jedhu sana gadaantanii akka itti fayyadamtan suni never wanta gadi buufamee itti fayyadamamu hin jiru. Milishaan eenyu olitti biyya sanaaf tajaajila kennaa jira. Mindaa tokko malee qorra keessa dhaabbatee. Isni galee abiyyiin immoo jechuudha. Milishaa mootummaa keessanii jennaan ofirraa mormatan alfiyya galatoo fi yerootti fayyadamuu fi abbaan mormatu malee milishaan mootummaa keessanii inni itti mormachuu danda'ama. Qoy Toofiq akka yaada siittan jedha akka kotti miti. Gaaffii wayitti dabalee waan yaadachiifte alfiyyaanii isa kansi sirrii ta'us anuugaa mirga yaadoo fi walabaan ibsachuu hin danda'amu sirna mootummaa keessatti mormuun hin dandeessu jechuudha beekamaadha kuni. Okay, dabalataa garuu deeggartoota warra Jawaar warra baawwa boosuu hin taane gaafa Jawaaridhaa jiru waan yaadachiifte boo galatoomii warra abaawwa boo miti laa warra hin jedhaa jiru warra woboo hin jenne. Jawaar gaafa hidhaa jiru rakkina uummataa kana maaf arguu dhabdan maaf hin dubbannee waan ganda wayii kaaftee dhuguma akka sirraa ofii yeroo Jawaar hidhaa jiru rakkina uummataa namni nutti himu tokko hin jiru qabsaa'onni miidiyaa kanarraa illee baddanii dhuftani woboo jedhaan jiru warra hidhatu jiraan jiru as keessatti warra akka Isaaq jira miti warra akka Isaaq jechuu barbaadetan yeroo Jawaar hidhaa jiru maaliif qabsoon isin hirkaa badde jechuun rakkinni yeroo sana rakkina uummataa maaliif hin dubbanne xiqqaatus guddatus rakkina uummataa sana maaliif dubbachuu diddan eega Jawaar bahin dhalanne rakkinni waraanni illee kan hin hammaatetu Jawaaridhaa jirutti kan hin akka malee hammaate biyyattiin illee kan raafama hamaa keessa seente yeroo Jawaar hidhaa jiru kana jechuun isintu godhe osoo hin taane waraana Tigraay jechuu barbaadeeti waraanni Tigraay yeroo sana maaltu afaan isin qabe ka jedhu qalbiitti fudhadhaati bisaan alfiyyaaf dibee deebisuu laala deebii baddee deebii tagaa tokko mataraan yebbalee sa'aatii lama ta'a irratti waan tokko naasee maal nama bar waamne ayyee gabaabsituu fi deeggar qalbiitti qabadhee eebbisa yeroon kan sa'aatii garuu waamne dadhabne itti fufuuf gabaabsi. Tokkoffaa irratti namni hin barate waa'ee barumsa namaa yoo haasa'e badaa nama dhukkubu namatti hin dhaga'amu jechuudha. Abiyyiin hin qabsaa jira warran baranne jechuudha. Warran bare yaal tamaareen maal qaban ragaa maalii qabu? Jawaaruma kaasee hin baranne. Barumsa isaa maalitti beenna feesbuukiidhaan gabbeeffamma seetti beenna malee jireenya ofii yuutuubiidhaan ofuudha jedhee malee. Ragaan qabu. Wallahi ragaan qabu. Amma immoo nama addunyaa wajjin tawaadaaddaru nama addunyaa wajjin sabsabaa wal gahiirra taa'u gaafa wanti isin laata daldalu immoo gidduun taraa barnoota qabu waliin jettan inni sun akka baru kana biyyaa fi mormuu hin dandeetu kana biyyaa madda paarlaamaan masakkaree fi bara mana Itoophiyaa guutuun paarlaamaan guutuun taa'ee doktorinnatii isaa eessatti akka fudhate maaliin akka fudhate akka inni itti barate dhageessifameedha. Kan Jawaar immoo kaardii bara barumsaa kutaa ja'affaa fidu jettee hin jiru. Yoo sani bara 2016 ol baasuu ta'e malee sani barreesse yoo ol fiduu ta'e malee kanaafiyyuu namni hin baranne waa'ee barumsaa yoo haasa'e si badaa namatti nagaamu jechuudha. Tokkoffaa Abiyyiin hin sodaata fartoo yeroo xaadii jedhama. Abiyyi akka mootummaatti akka mootummaa Itoophiyaatti kan dirree waraanaatti argamee wayyaaneedhaan hunda wal qabee Abiyyi amalee jiru bara. Akka Afrikaatti mootiin bakka waraanaa dhaqee dhaabbatee lolchiise tokko hin jiru. Tokkoon sii gabbaatee miti mishigii qotattee teessi jechuudha. Mishigii qotattee teessi. Inni lammaffaa immoo Abiyyiin hin sodaata inni jedhamee fi Abiyyiin akka taraa nama taraatti makiinaa dhaabsisee karaa tashaagaraadha bara. Makiinaa Finfinnee keessatti dhaabsisee tiraafikii dhaabatee jechuudha. Ati immoo asirra dhuftee piroopaagaandaa kee kan duttooftu nageenyu jechuudha. Sobas akkanaa warra silkii hin qabne. Warra zeenaa qaniitti bahu ni ilaalle sobuu dandeessa. Nu sobuu hin dandeessu. Jawaariyyuu nu dadhabe. Nama biraa dhiite obboleessu. Isa ergatee nu shawwadee nu dadhabe. Dadhabeeraa Jawaar dadhabeeraa. Agee lidatuutti harka kennate lidatuun mariisaa ta'uu dadhabuu miti maamu. Lidatuun harka kennate lidatuun sabsabaa Jawaariin. Lidatuun sabsabaa Jawaariin teessisee kana goote jedhee azazuunsaa Jawaar dadhabee harka kennachuu isaati bara. Namni sila abbaa qeerrooti. Lidatu hayyaaloo moo hayyaalee jedhamu. Lidatu hayyaaloo moo maal jedhamu.
Ita tabbaa Finfinnee hin beeku. Finfinnee warra jedhantu beeku jedhaa ture. Dhaggeeffadhu. Jawaar dadhabinni isaa kufiitiin isaa gaafa dhaqee Amaaraa jala taa'ee akka barumsaatti qaallichi kana hojjetta kana goota kana barreessita feesbuuk irratti gaafa inni jedhee ergachuu jalqabu Jawaar dadhabuu isaa kanaan murteessaa jechuudha. Lidatu erga lidatu uumanni jedhee hojjeta. Nargina dengad alaafin jara lidatu dabar sabsaba taa'umsa sana irratti. Kanaafiyyuu iddee akka muummicha ministeeraa iddee akka muummicha ministeeraa kanaafuu Jawaar dadhabinni isaa kanarratti tokkoffaa ragaa kana qabnaa jechuudhaaf. Akka kanatti hubadha. Inni waa haasoftanu ilaallataa. Sobas haa ta'u waa fakkaatu wayii yoo sobdanii fudhachuu dandeenya. Sobni bareedduu wayii jirti bar sobni fakkaattu wayii bicuutti makanii itti maragdee. Itammoo guutuutti nama dadhabaa biyya bulchaara gaafate jettu maanoo belii shana hin hatee. Amma ko Donald Trump sanaaf ta'u daaddaruudha jedhee waa meeqa hojjetaa dha bara. Waa meeqa biyya meeqa walitti taraasuudha cinqamaa. Biyya meeqa walitti taraasuu cinqamaa Donald. Sana waan biyyi kadhatametti kenname mootummaan addunyaa ni kadhataa jira jedhe. Ni kadhatee fudhachuudha jedhee cinqamaaraa jechuudha. Kun Oromoo keessa ta'ee uma ergasii biyya bulchitee hin beekneef tokkoffaa irratti. Kanatti ijji galuu didee wallaaltee boota isaa wallaaltee malee si keessaa bahee hin beeku dhugaadha. Wallaahi addisiisitti taapar. Waa gaarii gaafa hojjette ajaa'iba sitti mul'achuu danda'a. Oromoon rakkoo keessa jira gara kaatti deebiru rakkoo keessa jira moo hin jiru Oromoon bilisoomeera moo akkam? Oromoon ofiif garbummaa jala wal naqaara malee bilisoomee jira. Bilisoomee jira. Rakkoon qabu jechuudha mataa. Wanta akka rakkoon qabu. Ana bulchaadhaaf amma anatti dhaqee bakka kana taa'a. Barumsa ofii ilaaluu dhabee beekumsa ofii of madaaluu dhabee bakka of namni san keenya fuudhee of kaa'uudhaan iyyi of rakkisaara wal rakkisaara. Malee barumsaan qabu ture Oromoon bakka barumsaan madaaluu dhabee. Qabsaa'onni Oromoo kun amma qabsaa'onni Oromoo koomti jarri irratti maraataan waa'ee barcumaati malee waa'ee wombariiti malee waa'ee dantaa Oromoo jedhamu tokkittiin hin jiru. Hin jiru soba. Wallahi dantaa Oromoo nama tokkodha. Algaan firaashii gaarii ciisa gaarii argattee bargarii gaarii nyaati taanaan muluun si warri biyya Ameerikaa teessee qabsooftu bargarii 2-3 walitti nyaattee bulti taanaan gabbaatee waa'ee qabsoo hin dubbattu. Firaashii gaarii qabdi taanaan waa'ee qabsoo hin dubbattu. Gennoota bareedaa tokko hammattee bulti taanaan waa'ee qabsoo hin dubbattu. Kun dhugaa jiru. Ameerikaa bareedaan hin jiru. Gennoonni bareedaan jiru badaa. Jechuun maa qabsoo bareedaan badaa. Dhugaa darban. Abgaan bareedaan jiru. Okay, milishaa biyya bulchaa jira uleedhaan inni jedhan sun akkam jettare? Milishaan moo siluma haa bulchuuf itti kenname bara. Gahee ofii qaba. Milishaan uleen ta'ee bulchaa jira uleen haa bulchuu. Gahee ofii qabaan jedhe bara. Milishaan boota isaa kenname qaba. Dhaamee bulaa jira uummanni uleen bulaa jira san akkam jettare? Lakkii bo'uun malli uleedhaan bulaa jiru tokko jiru. Abbaan kee tokko dhaamee bultu mootii qaban. Obboleessa mootii qaban. Tokkuma abbaan kee dhaabanii bulaaranii. Nama guddaa abbaan koo rukutamnaan irraa dhafu amma nama guddaa ta'eera. Obboleessi nama guddaa obboleessi kee dhaamee bulaara. Obboloonni koo obboleessi koo wallaggaa rukutamu sana Oromoo waan ta'eef obboleessuma. Nama quufee mootummaa kana hin barbaadu jechuun adda dhaggeeffatu mootummaa kana hin barbaadu jechuun cafacafamuu qaba. Albiyyaayyuu fi haasaan kee viidiyoo baasisiis. Wallaahi cafacafamuu qaba. Mootummaan biyya Itoophiyaa keessa jiru. Cafacafamuu qaba. Dhaggeeffatu jaallattee jibbite Abiyyi Ahmadi uummanni sitti gaffidee hojjetta uummanni si ajajeen deemtaa jechuudha. Hindi dataanaan horii akka kan keetii kana gorsi malee kabiraatiin hin jedhin ka horii akka amma dhagahi horii akka kan keetii amma dhaggeeffadhu arraba cafamuu qaba jechuun bara arraba dangaa dhaggeeffadhu akka harreeti horii akka kan keetii dhugaadhaa masaka horii akka harreeti masaku malee kabirka ofiitti qabsaa'u Ameerikaaf qabsaa'u duntaane horii akka kan keetii kan mirga maalii beektaa jedhe bada jaldeessa baddaa keessatti afaan balu muti bad wusha ana shagla ishi galatoo ishi geetaa okay dhaggeeffadhu waan isin jedhu mootummaa cafacafuutta mana jechuudha rukutuutti mootummaa isin deeggartan nama rukutuutti namanu mootummaan ektiraa keessaatiin amma shanii jettu qobisingaa dhaggeeffadhu ektiraa dhaabisingaa qotti bar shaneen sarraatiin ektiraa turte bara biyya amatti biyyatti galchaman loon akka kan keetii miidiyaarra maal Muitii godhe dhaggeeffadhu ka dhugaa yoo sitti loon akka kan keetii kanatu bee nama rakkisa uummata Oromoo bee rakkise loon muitii godhe qabada hoola haasaa akka keetii kana ka Oromoo balleesse seera kabachiisa kaabiyyiinu mootummaa isaatu dhaggeeffadhu loon akka keetii dhaggeeffadhu fitanne malee muitii qabada hoolaa kanaan ana shagla muitii godhe hoola ayyee jaldeessa kana yaage muitii qabada amma dhaggeeffadhu
amma sin fixa dhageeffadha. Anaan jedhe. Tokkoffaa shanii Tokko gaafa seeraan dubbadha badiis. amma taraa Gabaabaa kennu yaa gabaabaa. Oi taraa kon fitadha damfi fitadha bani dhumura dhageeffadha. Shaniin gaafa abiyyiin aangoo qabatu shaniin gaafa abiyyiin aangoo qabatu sarraati nyaaktiraa turte bisingaa qottee nyaachifti turte. Jawaar Mahammad qansiraa isaraa nabbar. Qansiraa nama hojjetu ture. Abiyyi Ahmad fuudhee biyyatti galchee jechuudha. Amma achi bahee nama qansiraa hojjetu ture Jawaar. Amma bahee mootummaadhaan hin faltu. Maal abiyyiin Jawaar taan gotti baase jedhanii bar. Lakii boo Jawaar isa kamtaan gotti baase. Jawaar isa kan. Ofiin sammuu ofiitiin barumsa ofiitiin malee Jawaariin naa qabsaas hin jenne abiyyiin kottaa aangootti na baasaa jedhee takkaa himateen beeku. Fuula tokko barreessee beeku takka. Hojii keessa jira barumsa isaatiin darajaa isaatiin dhaqee achi gahe. Opiniyoon durii asin tabte. Opiniyoon asin tabte. Kanaafiyyuu warri aangootti hin babaase jedhus haasaa sobaate kun. Wayyaanee si qabsaameera isayyuu wayyaanee abiyyiin dhufe ari'atee maqaleetti galche malee Oromoon tokko wanti maqaleetti galche. Obboleen tokko bisaanitti dhugee jedhe bisaanitti dhugi siin ta'u soba keessiin subannu dhugaa bisaanitti dhugi akkanatti beekeessa jechuudha. Dhaqalaa ministeerii Itoophiyaa Abiyyi Ahmed jaallatte dubbite. Mootii kan keetii gadubbatte fixattee. Mootii keetiif mootii kooti abbaa keetii haadha keetiifis mootiidhaa siin jedhaa rabaran. Ana qofaa miti abbaa keetii haadha keetiif mootiidha siif mootiidha siin jedhaa rabaran. Hayyee mootii fudhannee mootii keessa amantumaa jaallattee biti funyaansi qabsiine sitti qabaamna. Amma fixattee mee fixattee. mootii keessa nulee gaafii. Baddu fixattee. Anamma mootii fudhachuu kanan sodaadhe baran. Mee waan dhagaye. Tokkummaa mootii jala dubbatamu mootummaan tokko sirba jala dubbatamu tokkummaa mootummaa tokko nu bilginyaa keenya malee uummanni fide fudhata. Atamma mootummaatti akka nuti quba qabnu mootummaa uleen nu rukuchiiftaa boleessa nuti ulee rukutamnu nagaan jiraan nagee. Mootummaa ati qubanni qabdee waa hin gootuu siin jedhe bar mootummaa Somaalee sodaatee harkatti kennattee dhattee Turkiitti ittiin araaramtee. Filachuu danda'u. Mirgi filuu filatamuu Itoophiyaa keessa hin jiru. Siin jedhe bar mootummaa biyyi tokko sodaate dhagahi mootummaa Somaalee harka kennattee dhattee biyya Turkiitti amantee sodaattee harka kennattee ati waa gootee dheessi shakku jechuudha. Yoo akkana jedhetti hin bulle mootiin tokkichuma sila biyya Itoophiyaa keessa. Biyya eessaattu mootummaan tokko. Akkana waliigal akka dhiitamnee bulaa waliigallure. Dhiitamnee buluu miti bar karaa namni nagaadhaan jiraatu ko amma mootummaa kuni karaa nagaatiin falmuu biiroo danuu qaba amma abaa'oonis kafaa'oonis hundinuu biiroo qaba. Biiroo isaa takkaa namni biiroo keessa dhagee dhaame baaru hin jiru bar. Warra kiraa manaa dadhabee fayyadama malee abiyyiin nu ari'ateedha kiraa manaa cubbuu kaffaluu dadhabee gaafa achii bahe. Mama jirraa kennina jara nama kennu faatu atoo nuti waa Eebbisaatti sin bade eebbisaa miti dubbatti gidee dabbaa dubbachuudha deemtaa? Waadii taraa kenni. Tokkummaa mana hanqifti waan biyyaa irraa qabaasi. Waan biyyaa dubbataa irraa gaafii gaafattee alfiyaatu gaafii gaafatee raaba. Waan gaafii fi dhagayeera hin deebisaa. Thank you. Absaan lamani walitti kan taraa wal saamu waan biyyaati jirraa kennaa. Lakki leila yoo tarama dubbanna. Jarraa kiyyaame aboo ሰውየው ሶስተኛ ጊዜ እኮ ነው ያወራ ነው። waan biyyaan dubbanne misaa kamma wanaan dubbanne fuudhe. Fo አይደለም waan jarraa kenni jechuudha gaara okay. Fuudhoo si eeyyame rakkoon qabu. Jaruma dubbatu fuudhe. Jarraa koo dabarsee namaan kennu danuun dubbadhu isaanitti dabarfata danuun dubbadhu abshiraa waan isin aarsuu isin dubbadhu waan isin gammachiisu isin dubbadhu waliigallee miutiin haa godhadhaa maalan ilaale seeti ana mataa eegidee laal nama lama wali aantee bilsaganaan dubbate yaani nu galaa badaa yoo ture jedhe gidduu seenti yaani hankee nama yaada tasgabbaadha yaada oowwaa kana yaada oowwaa noo deebiifni maal si fakkaata kanumaaf nagaa si gaafadhe it's okay taasa deem tokkusuma tokkus biyyeeno isaa konturu waan nama isin gammachiisu isin dubbadhu waan isin dallansiisu isin dubbadhu isin jedhee bar gabaabaadha kan keessan bakkuma sanatti eeggadhaa kan koo dhaggeeffadhaa itti deebi'a. An kan hin jedhu walumaa galatti mootummaan Itoophiyaa uummata kana bulchuudhaa itti danate akka itti jirru kana nutti danata dhugaa rabbi baay'ee yoo dhugaa walitti himne liqimsa Kanaan maaltu nama mufachiisi. Itti
itti fufi. Kabira siyaasa warra barateen isa yoo siyaasa dubbachuu barbaadan akka Itoophiyaatti akka amma jirrutti sartifikeettii kutaa 10 nama fudhatee dhufu qofa ol galchiiti dubbachiisi tokkuma yoo dhuguma bu'aan fida jette biyyattii kana isa akka rabbiitti Jarri bara hawaasi fu'aad ammas hawaasa faasikaa abiyyuu sartifikeettii kutaa 18 qabu jedhaa jiru warri dhufan kun bara ofii qabaachuu miti. Waakkataa wal waakkataa roba. Itti fufi. inni abiyyi nu warra ollaasaa gaafadha isinitti himna rakkoon qabu akka inni itti barate as ga'e isa keessan galu. Mee gurra rukuti kan irraa mamate. Nutti danatan siin jedhe bar wanni rukutu jiru barumsi Ati jalqaba waan isin gammachiisus waan isin naasisu isinitti himuu jette. Kana achi maaltu nama aarsa kana achi maaltu kiyuu nama godha. Nutti dandataa jechuun jalqabatti waan isin aarsu. Nutti dandataa haala amma ati hojjate. Tokkuma dhaggeeffatu haala amma ati ittiin anaan wajjin dubbataa jirtu irraa kennite akka nan barbaadutti dubbataa jirtu naan jedhaa jirtu naa biyyi nutti dannata bara. Dhugaa rabbi akka qoodiiftanii akka keessan akka Kun nama aarsu moo jecha kan kee ka dura irraa kaate irraa amanuu galuu dide. Isinillee gammachiisu isin aarsu jettee kaate. Isaan bakkannaar. Mii kana achi maaltu uffata nama baasisiisa jecha kana achi. Oromummaa qoy yoo aartan dubbattu carraa koo fidadhee kennaan kan inaan jechuu barbaadu dhaggeeffadhaa. Namni beekumsa qabu namni rabbiin hin sodaan wanta amma isaa biyya baddalu jiru liqimsi gala walaa barattee dhiiftee beekumsa qabaatee yoo rabbii isaa ofirratti Biyya rabbiin sodaatu jechuu keetii reetii fu'aad. Habiibiin dhaggeeffa namni beekumsa qabu jedhu mootummaan beekumsa qabu siin hin jenne namni beekumsa qabu yoo rabbiin hin sodaan faayidaan qabu. Wanti beekumsa hin qabne immoo dhaggeeffadhu. Yoo rabbiin hin sodaatan Nama jettuu sana dadhu baasa mootummaa mormura jira miti marfuu adda dadhu baasa. nu hundi keenya keessa jira dhaggeeffadhu. Inni immoo beekumsa hin qabne kan rabbiin sodaatu innis faayidaan qabu dhaggeeffadhu. Inni immoo tokkichumaan badii tokko alatti balleete du'aa isitti kadhatee si balleessuudhaan hin qabu. Ni galee hin ta'u innis walumaa galatti mootiin biyya tokko warra biyya jiru dhiisaa warri biyya alaa jirtan waliin kijabnu obboleewwan keenya haqa walitti himna. Toofiqoo Fuwaadoo atis makiinaa kee miicha. Toofiqoo atis waan hojjetaartu jiru. Si galee hojjetadhu kassaban waliin kijibnu dhugaa walitti himna. Haala Oromoon ammatti jirtutti zabat Mootummaan nu ta'e. zabatiidha mootummaa waasii ta'u miti. Habiibii maal abbaa keessanii mari'adhaa dura dawwalaa biyyatti akkamitti jirtu dhugaa jiru nutti maa jedha. Jireenyi kun akkamii maaltu adeemaa jira. Qabsaa jechuun gaafiin sun ammoo qabsaa jechuun dubbadha itti maa jedha. Namicha kana maal wayii al tokko dhiifamaa hin tokkummaa. Eebbisa Dubbadha. ila miyuutiin si godhe aangoon qaban ture. Aangoon qaban ture miyuutiin si godhe jira. Amma aangoon qabu. Ati ijoollee eessaati eebbisa dhiifamaa wajjin. Wallagga yoo taate laala ijoollee wallaggaa tasgabbooftuudha. Tasgabbaa'e yaada nama baafachiise obboleessa biyya. Sana booda dubbatanii dhugaa dubbachuudha namoota baay'ee wajjin mareenneera. Waan tokkummaan sila kaase tokko jira. Yeroo Jawaarii dhamee jirutti eessa turtanii jette. Habiibi ati gizee sana maal godhaa turte beektaa? Anatu ture bakka kee kan. Beekamu hin beektu. Akkatti miidiyaan kun miila tokko dhaabbataa turte namni dagatte akka gaafi akkasii lammata irra deemte nama hin gaafate. Si galee? Amma nu wanni nu abiyyitti fuula deeffannee namtichi kun haqa qabaa dhugaa qabaa Itoophiyaatti kana itti danata jedhaa jirru maaliif beektaa? Duri akkuma ammas namoonni tokko tokko kana keessaa isa yeroo sanaa kaaftanii dubbattan faannoon waaltaa biyyaati jedhee maaloo jedhe yeroo isaatti jedhee bakka itti fayyadameera. Kalaas amma garuu wanni jiru ija bannee yoo laalle an ergaa beekaan keenya akka jenne kana Jawaar nuudhaan hin fudhadha. Kirchaaroon miti naan jedhe yaa ummata ija keessan banadhaa laalaa yeroo ammaa keessa jilmaan jiru itti akka Oromoodhaafis Itoophiyaadhaafis mootichuma biyya bulchaa jiru kana qofa waliin kijibnu wal taanee barannee tokko taanee adeemna yoo jettan dura gandummaa keessaa ba'a. Gandummaa keessa jirra hundi keenya galle mee as ba'a yoo dhuguma ta'e
Deebiin Oromoos kan argamuu danda'u akkuma biyya karaa saayinsawaatiin malee karaa teekiniitiin zeero maaf faayida. Hin jiru wal kijibna irra keessa dibaadhaan wanti ta'u. Dhugaa walitti manii yoo deeman malee. Akkuma sila qophaan ta'e Gaafii takkatti naade gaafii si gaafanna. warri barattan dubbadda ani hin baranne gaafan fixee dhufee. Lakki gaafii fudhachuu dandeettaare. amma nama simmeetaawii yoo taate siyaasa keessa Maaf harka barattuu dheessitame jalqabe maaliif seessitame maaf Isaan nama dheessitame dhaggeeffachuu hin danda'u. Maaliin dubbatee fixu yeroo sanan gaafatattuun barreeffattu waan barbaadde. Maayikii kan kedhaa bitaa harbaa lukkee nu qabsiisuuf deemaa bar jechuun isin dhaggeeffadha paarlaamaa dhaggeeffatanii beekanu rakkoon jira paarlaamaa keessatti beekanu kana bar Wallahi jaallatteedha akka alfii akka gatte kagadheen isinitti hima. Jaallattanii jibbittanii haala uummanni amma itti jiru kanaan abiyyi nutti danata. Liqimsi hundi kee jaallattee jibbitee nama yeroo jalqabaatiif short memory uummata Itoophiyaatiin jedhee biyyattii qaxxalatti godhee bulchaan abiyyi hin argee nuufa jiraatu. Minim maadra gachilin short memory nen annan maarim Kamu anggora witi amma qabsoo malee maal hin bu'aadha. haala jiru aangorraa buusu eenyunu yoo rabbi isaa dingata inni kan amrii dhufe malee. Abbaate sawiyyoo yemallas nama mallasiin jalatti istiraateejii akkamiitiin baratee as ga'e. An biyya Itoophiyaatti kana keessaa dhaloota tokko keessatti nan hin arge. Mariin cimaan mallasiin hin arge. Achi kee amma garuu kan hin arge abiyyi hin arge nama. Sirriitti. Abiyyi mallasiin hin caalu maaf wayii. Laayittaa dhaggeeffadhu jibbummaa keessa hin caalu achitti hin caalu akka walii galchinaati. Mallasiin hin caalu akka inni itti mallasiin hin caalle siifan fida. Hin barbaadde mallasii dhaggeeffadhu. Kan ofii qabatte gandarra wayyaanii tokko teessi kan zabana mallas. Ganda dakaa jechuudha. Si galee isii sana nu hanqatti nu amma Oromoo wanti ni dallanaa jiru iyyuu maaliif istiraateejii sana nu deemsisuu didee. Si galee bakka hunda maalumaaf nu carraan nu qaqqabuu didee carraa wanti nu qaqqabuu didee fi jarri mo'attee dhufte. Abaawoo gurgurtee biyya baaftee opidiyoo mataasii uummattee biyya bulchaa turte wayyaaneen. Yaadiin jedhaan wayyaaneen jedhu yaadii. Si galee inni kuni akka sanatti waan hin dhufneef bilchiginnaan ofii walii galanii waan Itoophiyaa keessa jiru cufa sabaaf sablammootaa wajjin wal ta'anii uummata tuffatamee jirutti siqeetii namichi Habiibi argaa tamtii deemgadda arbaa mincin. Nu amma nama uummata baay'ee tuffate warri sabaanii uummata baay'ee qabu kun. Tigiree fudhu Amaara fudhu Oromoo rakkoo guddaa qabna nu akka walitti himna. Yibazaabinaal Abiyyi bexaam yibazaabinaal. Biqimsa. Abiyyi dirrisi isaa maashaallah. Wallahi nuti danata. Kali daalende waan ijaan nama waa biddee nama kuusee irratti beekamu yaa jamaa hojjetaa jira gargaaraanii. Adu bizuut bakka እናግዘው keessattuu uummanni biyya jirtan nama tokko jettanii hiriira baatanii namticha kana fuuldura dhaabbatina maaliif duutu an qabsoo jiraachuu yoo hin taane qabsoo du'uu hin taaggaluun abaddan bafisum qabsoo mana hidhaa hin taaggalu nama siin arrabsu gaalachaa nu duraa hidhame rabsu dhaggeeffadhu nutti danata gurratti sin calamu yoo qajeeltan uummata badaa irratti jedhame hadiisaan dhageenya guddanne mariidhuma badaata irra kaa'amaadhan uummata qajeelaa irra nama biyya bulchu bareedaata irra kaa'aman uummanni duroo fi qajeelaa abiyyiin arrabsu dura nu maalitti jirra ofiin jedha an kanuma isiniin jedhaan warri hangafti keessan kun gurratti sin cala kolfitanii dhiiftanii jaallattanii waan jirtu kanaan liqimsaa. Galatoomaan wanti na kolfisiise tokko yoo jiraate waan isin aarsu isin dubbadhu waan isin gammachiisu isin dubbadhu jedhe. Namni kaara baalu qaaqabuuf deemaa jirutu jira gaafa takkana jettu jechuudha. Aarii keessa darbe kan tarkaanfii utuu si arge sirratti fudhachuu barbaadu jira jechuudha. Aarsiseettaa jechuudha. Hin aarsu si jette dogoggorte. Keessattu hin jiru namni tarkaanfii fudhatu hin jiru afuuftuu kijibduu afaaniin asirraa us jechuu malee andi batagbaar illam zeeroo. Faraji bale taraan faraji tokko faraji. Taraan faraji. Taanee faraji. Albiyyaadhaa waadee jedhee. Albiyyaa waa jedhee. Maa deeggaruma qofa haasofsiisnaa reerra. Deeggaruma qofa haasofsiisnaa maaddi isaa. jechuun taraadhaan wal ga'uu qaba. Deeggarummaa ta'ee midhaan ta'ee taraan wal ga'uu qaba. Zaruraa tokko haasa'uu qaba. Ati warra uffatan isin bulchaan hojjetan
warra ulleen bultu nuun jedhu keessaa isa tokko. Yaa dimokiraatii eegi onyoo fuutaati qabiati onyoo fuu dimokiraasii godhi manni kee mana dimokiraasii ta'uu qaba. Rakkoo barsiisaa qixxaan yaa dubbatu. Yaa ammaa mukkis gadaa ammaa Isaan qixxaan dubbatu. Warra ulleen bultu jedhu kana rakkoodha garuu. Jireenya kiyya keessatti wanna na gaddisiisu keessaa tokkummaa dhugaa rabbii dubbachuudha. Dhugaa rabbiiti. Rabbi beeku amma mana barumsaa deemeera tamarri yaalla. Kaman baratu iyyuu bira dabree barsiisaadha. Barsiisee jedha. Barsiisuu iyyuu bira dabree waajjira keessa taa'ee dalagee hojjettoota baay'ee hoogganeera biyya kiyya keessatti Oromiyaa keessatti. Jireenya keessaa wanni na gaddisiisu maal akka ta'e beektaa? Namni hin baranne tokko taa'ee si wajji waan ati beektu yoo bocolu si dhagahama beekta. Amma ana eessa jiraa jetteeti. Amma bakka akkamii taa'ee haasaa nama akkamii dhageeffachaa jiraa? Nama mana barumsaa mallaqa walitti qabnee fi mana barumsaa naquu qabnutu as keessa jira. Haa baratu dhugaa. Yoo barate biyya maqaadhaatiin rabattina galchin akkuma kanatti qolaan dubbadhu darbi malee. Balaattina galchin maqaa rukutte. Namoonni tokko mana barumsaa kutaa tokkoffaarraa jalqabanii barachuu qabu. Dhugaa rabbi. Natti dhaga'ama wallaalummaa sadarkaa kanatti yoo argu. Natti dhaga'ama akka Oromoo tokkotti natti dhaga'ama. Jaraa sirriidhaa bari yaadichisi biratti dogoggora ta'e malee. Yaada amma jedhu inni barsiisaan utuu baratin nama barsiisu eessa biyya galtee barsiisaan ofiin baratin nama barsiisu eessa jedhu. Amma jarri maal jedhu isaa kin barannee mana barnootaa jarrata akkana jettu kunutu gaafanne itti fufu. Maaliif ilaalcha isaaniiti isaan laal gowwaan tokko normaalii dhuumaan isaa gowwaa yoo ta'e hero he is brilliant of ka itti ilaalu inni daawwitii keessatti akka itti of laalu adurree ta'ee akka leencaatti of laala. Maaliidhaaf namoonni naannoo inni waliin oolu haalli kondishinii inni keessa jiru hunduu haala akkasii waan ta'eef nama ofii olii dhageeffachuudhaaf yeroo hundaa'u sammuun isaa banaa miti. Weel kanarratti cufa. Kalammaffaa wanni an haasawaa barbaadu waa baay'eetu mana kana keessa akka ispeeshaalii adde Alfiyaan sodaa shororkaa nutti nayitee nu sodaachisaa turte. Asfaraarraa fiddesiin. Poolisii bireeraa baay'ee shakki keessa seenan dhugaa rabbi. Dhugaadha milishaa afoo dhaabattee gaafii gaafachuudhaaf deebiin itti aanu ulee akka ta'e beekuu qabda. Kanaaf mootummaan kun mootummaa milishaati jedha. Lammaffaa mootummaa kan akkasitti akka kabajamu wanti isa godhu maal akka ta'uu qabu beektaa? Caakkaa seenee bosona seenee qabsaa'ee osoo dhufe akkasitti ni sodaatama. Mootummaan kun akka itti dhufe ijoollee harka qullaa gabbaatee dhaabattee falmattee namni 5,000 itti dhabnee biyya san keessatti karaa cufteen dimokiraasii barbaannaa gaafii qabnaa biyya keenya irratti nagaa barbaanna jettee mootummaa jijjiiramaa ta'ee ol dhufe. Kanaaf nama arge nama gaafii gaafatuu fi nama isa mormu tumuu fi ajjeesuu mirga hin qabu. ምክንያቱም inni iyyuu eessaa dhufe biyya kana bu'aan rabbii irra jira Abiyyi Ahmad isin haa bulchu dirqama ka jedhu. Mataaf quddusii irraa Abiyyi Ahmad dirqama isin haa bulchu ka jedhu. He is nothing akkuma kiyyaaf keeti. Carratu achi isa geesse. Carraa achi keessatti fayyadamee nama miidhaa jira. Noo kun siin hin malu jechaa ni jirra. Oromoon kanaafi miti ka qabsaawaa ture miidhamuu fi miti miidhaa keessaa ba'uuf qabsaawaa turree jechaa jiran. Malee rakkoo dhuunfaarraa hin qabu. Deeggarrees tishartii isaa godhannee yaabbichuu koo. Jennee deeggarrees bee gaafni dogongorummoo dirqama Abiyyi ta'uu qabaa jennee nuti gowwaa miti. Lammaffaa gandaaf waan ganda keessanirraa ta'uu dhabee fi ganda ani isaa wallaahi kan rabbi natti beeku fu'aadillee yeroo hundaa waan kana dubbadhanii beeka ani Lammaa Magarsaa fedha Lammaa Magarsaa ganda kiyyaa miti. Sun tapha siyaasaati jedhasi jawaanuma feetaa seeruma. Nalagachiisu dhugaa dubbachuu jira. He is brilliant hin danda'a biyya bulchuu akka itti bulchamu hin beeka Lammaa Magarsaa. He is brilliant, he is nice. Madaalamee arginee jira. Gaafa teessoo san gubbaa jiru gaafa Oromiyaa irra jiru waan inni godhe diina afoo dhaabatee waa'ee gaafii Oromootiif waa'ee fedhii Oromootiif waan inni godhe arginee jira. Kanaaf ni jaalanna ni feena. Isaa gaddoo kanatti maa biraa? Alaaqaa xiyyaaqee adeemsa warri gulaale warri Lammaa gulaale eenyu? Namtichi eebbisaa yoo dubbatu agamsi aarsise. Eebbisaan agamsi aarse atillee akkasiin na aarsu jirti. Thank you. Ka sadaffaa wanni an kaasuu barbaadu maalidha? Mootummaan tokko wanni ittiin madaalamu egaa aangoo qabatee badii inni balleessee fi bu'aa inni biyyaa buuse. Chigginyi dhaabee fi kooriidariin ijaare caalaa lubbuun namaa baate waagaa qabdi gatii qabdi. Lubbuun ilma namaa rabbiin birattis nama birattis qaaliidha. Vaaliyuu qabdi.
lubbuu dhala namaatu guyyarraa biyya san keessatti dhangala'a. Waraana kana gattaa'ee dhaabsisuudhaaf yaaliin inni godhe tokko hin jiru. Kadhatamee Taanzaaniyaa irratti faranjiin kadhattee koottu mari'adhu jedhanii woboo wajjin hin diigeen barbaadu jedhee. Amaara wajjin nagaa buusi, Faannoo wajjin nagaa buusi. Gattaa'ee mooraaliin maaliif beekumsan qabuu jennee nuti iyyina. Gattaa'ee mooraalii Jawaarii fi Marroo wajjin haasa'uun hin qabu beekumsaan caaltiin sodaatee balaggagaan hin dhiyeessa. Namni gattaa'ee nama wajjin mari'achuu danda'u nama sammuudhaan biyya san keessatti isa caalu yaada gaggaarii kennu hojii irraa ari'a. Taayee danda'a dabalatee nama biyyaa dubbatu nama sabaa dubbatu argaan barbaadu. Nama garaa jiraatu malee yoo garaa kan kee ka deeggartu akkuma gurbaarree fi abbaan giddii jedhe cal jettee ka jiraattu hin jiraatta. Yoo dhugaa uummataa dubbatti battee urgeessaa maal balleesseeti ajjeefame maal waan baalagee kam mootummaa maal jedhee arrabseeti ajjeefame. Abbootiin gadaa karrayyuu mootummaa maal jedhee arrabsanii ajjeefaman biyya san keessatti. Isinaa ajjeesuu cadhisaa nagahaan jiraadhaan hin ta'u. Qabsoo sabaatiin dhufe qabsoo sabaatiin aangoo irraa bu'a. Uummatatu qabsaawee aangoo isa dharkate amma namni tokko tokko jechuudhaan የወላሉማ ጥግ jettiin amar የመሀይምነት ጥግ አብይ አህመድ ቲፒኤልኤፍን አሪዬ ወያኔ ገልቼናን jedhan arraba fayyadamnee indubban alfiyaa na dhageeffadhu fayyadamne naman arrabse tokkuma see mana kabachiisi na dhageeffadhu dhugaa sitti maa jira arrabaa miti kun poolitikaadha mana kabachiisi tokkuma kun arrabaa miti poolitikaadha obboleekiyya arraba fayyadamaarta ማይም ካንተ ምበልጥ ማይምነት ማይም የለም ጀመራት ሚሊሻ ጀመራት ያ ኢላሂ ሚሊሻ ወጅን ቀብሶፍ ናበራ ረኮን ወይል አኒ tokkummaa waan tokko sitti barbaade namoonni tokko tokko jechuudha iji isaanii sogidaan dhiqatanii Abiy Ahmad wayyaanee ari'ee maqaletti galchee jedhan inni waggaa 27 wayyaanee jalatti ergamtuu ka ture harbilii soomsee qeerroo dhiigaan akkasitti Oromiyaa miila takkaan dhaabdee waggaa 7 ture dagatan they forget eegasi gaafa tokko akkana raakiloo keessa sodiimaa jiru Abiy Dabratsiyoon argee Dabratsiyoon haddarraa jalqabee sitti akkasii dagaree kabalee ol dhiitee deem kana maqalee jedhee ari'ee akkas jedhanii amansiisuu barbaadu. Yaa ilaahi kee uummata kana wajjin qabsooyina uummata kana wajjin haasoyina bro. Namni meeqa namni 5,000 dhume dagatame. Abiy Ahmad wayyaanee nu bilisoomsee bakka waa hunda inni dalagee fixee qophaa isaa biiroo keessa taa'ee kaalkuleeshiniidhaan waa hunda dalagee fixee aangoo wayyaanee maqalee galchee Jawaariin Misoota dhagalchee Woboo Eertiraa dhagalchee waa hunda arreenji godhe skriptoo qofa qabatee Abiy Ahmad. I'm smart it is nice baka waamara beeka mallas injala barate politika akkana gobati da batami akkas jettee naman jara gaggabaabtutti deemi jarana maaganina gara tumuraatti de so ani arda waan akkana kana keessatti reefu abbaa giddi fu'aat sam aw abdi obboleessa keenya nama siyaasaati siyaasni isaa sammuu siyaasa miidiyaa OBN irraa guyyaara dhagaa ol waan ta'eef wajjin baay'ee wal murmuun barbaadu garuu fu'aadii fi abbaa giddii wajji yeroo hundaa'u ni haasofna kaawwan obboleessa kiyya lammata hadharraa jalqabee mana hanqee nama tokko na affeertee taa'ee wajjin haasa hadda xiggiif siyaasa mana keetii argee lammaffaa garuu ija satichaallahu danaa hunillee tokkeeti jaaladhaa dhagaa annaa jira. Isaako. Dizaayina arabbu. Bakka sobnitti sobamuu miti kaa rakkoon kana bara. Bakka sobni afuuffaadhaan itti afuufamuu barbaada bara bakka itti sobee waa hundatti nagadu barbaada. Ayichaadhi mandate. Saayimmaar mattee astamraaloo sitti laani alsama. tokkummaadha bar narrabsin qabaas bakka Dhaggeeffadhu obboleessa Maarifaaritti naan dhagahi. Waatis nama narrabsin. Utuun baratiin an baradheera barsiisaadha gaafatiin naan jettuun dhaggeeffadhu. Bamichi loo ta'u. dabaree namaa kenna ሸሻል አቅም ያለው ሸሻል አቅም ያለው ይሰማል አቅም ያለው ደግሞ ይሰማል ጀደ አከም ጅርቱ ነጋ ጅርቱ ለገፈቶታ ቶኩማ ሁንዲ ኬሰን የቻዳ ማልራ ከጀልቀቡ ሲኒም ቤኮ ከደገርቶ ተበዳዲና ተካ ilmaan Itoophiyaa sabaasab lammiitti gammachuu guddaa keessa jirra gammachuu kiyyas akka qooddattoon abdii guddaa qaba ilmaan Itoophiyaa marti keessa ne biyyi sun diimti Oromoon biyyattiin kennina ni diiga gaafa jedhanu addunyaadhaaf agarsiisaa jira kuni waan gammachuudha warroonni Oromoon biyya diigaa gaafa sana immoo gora yookaan immoo as gorree maqaa Oromootiin daldala jedhanii kasaara guddaa keessa seenanii macarashaa tasfaan jaraay maskaromiin booda yookaan fulbaana booda jechaadha.
wanti gurguddaan ammaan kana akkuma beektanu wanta gurguddaarraa jalqaba. Inshallah biiznillaahi ta'ala biyyi keenya gara fuulduraatti malee akka jarri yaadanitti gara dudduubbaatti deemaa jiru. Bultii 15 booda dhiqaa mootummooleen addunyaa gara biyya keenyaatti dhufaa jiru akkuma beektutti keessanuu. Lammaffata immoo airport gizee jalqabaaf balalii Itoophiyaan Jimmaarraayi Maqaleerraayi Jimmaa fi Maqaleef Bahar Daarirraa katteetaa biyyoota addunyaa balaliin jalqabamuuf deemaa jira. Kunis waan guddaadha. Barbaraa wadabii fi Itoophiyaa wadabiin tokkoffaa argamee jira. Barbaraa wadabii fi Itoophiyaan daandii baaburaa diriirsuu jalqabamee jira. Warroota bu'aan abu'anu warroota gara fuulduraatti deemanuuf dhimmaa jira irraati. Warroonni boossan fulbaana 30 booda carraan keessan boo'ichumaa dhuma jechaadha. Nuti akka deeggartoota badhaadhinaatti hojiin hojjetamaa jira. Eeyyee hojiin hojjetamaa jira. Rakkoon uummataa ni jira. Eeyyee rakkoon gizee kana keessa addunyaa mara keessa jira. Addunyaa mara keessa jira jechaadha. Warroota maqaa Oromootiin daaspooraarra ta'anii takkaa ba'anii hojjetanii hin beekne maqaa Oromootiin garee adda addaa hidhanii Oromoo ajjeesisanii reenfa fitanii maxxansanii maallaqa walitti qabuun dhumatee jira. Kun yoo gurratti isinii gale taate walgahii Jimmaa Oromoodhaaf paartiin 3 yookaan paartiin 2 fayyada. Siinkaan odeessitee bultuudha. Ni beektu keessan jechaadha. Warroota maqaa Oromootiin daaspooraarra teessee reenfa Oromoo maxxansitee garee ijaartee maallaqa nyaachuu bartee fi biyyattiin hin taatu. Itoophiyaas hin beekanu, rakkoon jaraa Oromoos hin beekanu. Warroonni sodaaf eenyu qabsa, qabsoo qeerroo qabso, qabsoo qeerroo keessatti eenyutu nagade? Maqaa Oromootiin eenyutu daldala? Eenyutu ni kan nagade? Eenyu ni daldala? Qabsoo qeerroo kana eenyutu finiinsa? Eenyutu finiinsa? Ijoolleen shawaa, har'aan gara ijoolleen shawaa eessarra jira? Ilaalaa bootaa jiran irraa tokko shawaa qabsoo maqaa Oromootiin kan sooshaal miidiyaarra eenyutu maallaqa walitti qabe? Eenyu gadee walitti qabe? Eessa deeme? Yoo gaafatte taate deebii kennuu hin danda'anu. Gizee hunda boo'icha. Warroonni boo'ichaa bootaa dhaabbiillee adda dhabanii jiru. Kaleessa Tigiree wajjin hiriiraniiru, adda Faannoo wajjin hiriiranii, Faannoon immoo Wallagga keessa mandara tokko gadhiisanii jiru. Bultii 3 keessatti mandara tokko waraanni adda bilisummaa Oromoo jedhu mandara tokko Faannoodhaa gadhiisee mootummaatu Faannoon irratti fe'edhanii immoo poolitikaa hojjechuuf deemaa jira. Maaliif ajandaa xumuraarra jiru. Dubbiiniif jechi harkaa baatee jirti. Itoophiyaan gara fuulduraatti deemaa jirti. Addasii akkuma beektan mattooqiyaa Oromoodha. Kun Amaaraadha. Kun Tigireedha kan jedhu amma jijjiiramee jira. Mattooqiyaa tokko qabda. Mattooqiyaan sabaan waamamu hin jiru. Addasii amantaa keessa fudhattee qabsooftaa saba keessa qabsooftaa jechaadha. Hundinuu deemee jira. Hin jiru jechaadha. Sama irraa baasee jira namichi buusuudhaaf immoo isa caaluu qabu jechaadha. Arrabaan abiyyiin caalu malee hojiidhaan wanti caalu hin jiru. Laakiin arrabaan ni caalu. Hin barannee barateera. Hin barannee barateera. Ofii utuu baratanii hin dubbatan beekta. Warroonni hin baranne abiyyi barateera hin baranne jedhanii dubbate jecha. Kan baratte taanaan maaltu biyyaa si baasee dheen gaafadha jecha. Qabsoo Oromoo sodaatanii biyyaa bahanii gaafa Oromoon qabsoo sodaattee biyyaa baatee hundinuu qabsoo jette sirra baatee jechaadha. Wal beekna daaspooraa irratti jechaadha. Qabsoo Oromoo sodaattee biyyaa baatee yookaan maqaa Oromootiin Oromummaa gurguruuf bituu barbarte Oromummaa siitu si kennaa Oromummaa siitu fudhata. Dubbiin akkanaan farajaadhaa miti waggaa 10 Awurooppaa keessatti isin falmaan ture har'as achuma jirtu isin. Nuti gara fuulduraatti deemaa jirra jechaadha. Gaafii yoo qabaattan kaasuu dandeessu warroota boo'ichaatiif deebii kennuun barbaachisaa miti habu'an tafufan isaaq fa'aa hojjetan habu'an macarrashaadha wanti biraan jiru wanti qaban hin jiru. Arraba malee yaadan danda'anu daqiiqaa 5 yoo dubbatan daqiiqaa 10 arraba. Hin barateera. Qabsaa yoo har'as qabsooftanii dhuftan taate biyya bulchuu hin dandeenyee fi biyya kan bulchu gaafa biyya bulchan nu waama. Buqqeenna nama tokko jechaadha jira. Abiyyi yoo deemes qabsooftanii yoo dhuftanis nama biyya bulchu tokko nu keessaa ba'a ammas gara fuulduraattis jechaadha. Yaa Oromoo kan Itoophiyaa kan Oromiyaa bulchaa jiru Shimallis Abdiisaadha. Shawaa ta'aniif ni sodaatu. Baay'ee sodaatu. Shimallis Abdiisaa dubbachuudha. Takkaan waamanu maqaa isaa. Dubbiin isiniif hin galle. Abiyyi naannoo Oromiyaa bulchaa hin jiru. Federaala bulchaa jira. Bulchaa ganda ofii otoo hin beekini maqaadhuma Abiyyiin beekuuf Abiyyi jedhu malee bulchaa ganda ofii hin beekan warroonni kun. Bulchaa ganda ofii Likombarii ganda ofii ittaanaan Shimallis Abdiisaa eenyuun Arsii miti takkaa maqaa isaa dha'uu argiteetta. Ijoolleen Jawaar takkaa maqaa isaa dha'uu argitaniitu sooshaal miidiyaa irratti. Ittaanaan Shimallis Abdiisaa eenyuun itti gaafatamaan daaspooraa addunyaa Itoophiyaa eenyuun gurbaasa komaandooti miti takkaa maqaa dha'uu argitaniittu asirratti isin fakkeessu keessattuu kan shawwadamaa jirtu asirratti isin fakkeessu
laakiin keessaan jarri hojii manaa jaraa hojjat akka jiruun badhaadhina. Akka jiruun badhaadhina. Itti gaafatamaan daaspooraa ijoollee naannoo jaraati waan hojjetaa jiru walgahii yoo deemte taate ijoollee sekomandooti salfii kan ta'u ijoollee Jawaar. Wallahi laazim biyya keessaa biyya ala. Walgahii mootummaa Maamer imbaasii mootummaa Maameratti kan hiriira ijoollee Jawaar. Ijoolleen Jawaarti lammootu walgahii mootummaa irraa maal godhu sin? Tokkoffaan jara jechaadha. Itti gaafatamaan daaspooraa nama gandaati. Nama naannoo jaraati. Itti gaafatamaan daaspooraa jechaadha. Kan misooma hojjetu kan Adaamaa keessatti mana qabu isaan faama Adaamaa keessatti waa qabu. Hundinuu jechaan ni sobu. Kan Jarman jiru, kan Ameerikaa jiru, kan Awurooppaa jiru. Deeggartoonni Jawaar. Biyya keessatti gaafa walgahii taa'amu hiriira tokkoffaan ijoollee jawwee jedhanu. Ijoollee marroo jedhanu. Isinitti hin fakkaatini. Gaaf tokko ni dhageessu. Jaratu isa hiriira ta'a. Jaratu hiriira ta'a. Irra baanii of duskanii kan dubbatan isinitti hin fakkaatini. Jabaadhaa siin jedha. Deeggaraa gaggabaabsinaa deeggaraa wanta taataniif abdii bagana gaandufte gabaabsi waa jedhi kaalideettan dabarsaa gabaabsi waa darbadhu alfiyyaan garuu ani hin beeku milishaa hoggansa milishaa qabdi irratti fakkaatti tifu abdii. Deeggaraa waan taataniif yaada keessan gaggabaabsina jechuun maal jechuudha tokkuma warri deeggaraa yeroo dheeraan hin kennamuufi warra falmu warra rafaa yeroo hin kennamaa. Arrabni keenya dheerachuu qabaa yeroo fudhachuudhaaf. Jechuun nuti baay'ee tarii kanaaf ta'a akkasitti hubannaaf. Gastii keessatti nama qofatu jira kan namni biraan jiru bar. Yeroo nuti jarri baay'atan nuufis akkas dubbataa waan tureef just feer ta'uudhaaf akkasitti hubanna. Amma inni biyya keessaa nama hoggansa godhaa abdii kana bakka dhatta itti amma hoggansa godhaa fudhaa deema. Fudhaa deema biyya keessa jira waan ta'eef. Salaamu alaikum akkam jirtu nagaadhaa. Illee jirra alhamdulillah waan gabaabaa jechuun barbaada hiriyoonni koo baay'een keessa waa jalaa jirtu jarra akka Itoophiyaa Toofiqis dubbachaa turtanii hundaanuu galatoomaa jechuun barbaada bara dhugaanii Toofiqin ta'u fakkaatu keessa ani sin bulcheedha yaada Toofiqin fudhatanii abdii hin dhaamtu jedhee bara akkamitti dhaamna maal bara dhugaanii dhara fakkaatu keessa dhugaa duukaa hiriiruun bara ulfaate keessa akkas ejjennoo keessan cimsitanii dhugaa dhaabbachuudhaaf kutannoo isin qabdan dhugaa dubbachuudhaaf waan jajjabeeffamuu fi appreciate kan godhamudha. Maaliif bara kana keessa nama sobutu nama mootummaa irratti soba gaggeessitu akka sabboonaattis akka dhiiraatis akka jagnaattis fudhatama. Bara sobaan dhara fakkaatu jechuudha dhugaan dhara fakkaatu dhugaan garagalee. Kanaaf yeroo kana keessa dukkana keessatti immoo dhugaa duukaa hiriiruun namummaa keessan qulqullummaa keessan agarsiisa waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa jedhee keetan. Asoo boolichi koo siyaa gad jiraatee naani yaaduma ni dubbata irratti ijuma isaa keessa ilaalee waatti meenanii tola. Yeroo baay'ee dalagaa qaba sa'aatii kan. Na baqachuus jalqabeera waan isaan beeku. Anas baqachaa jira dheengaddas akkas jedhaa. Anyway siyaasni wal madaalan waliin dubbachuunis mi'aa kanaaf ta'etan fudhadha. Yaannan jalqaba isaaf kennuu barbaade yeroo baay'ee nama mootummaa deeggaruuni maqaa gadi buusanii kennuudhaan yookaan milishaa jedhu milishaan jara biratti tuffatamaadha kabajan qabu milishaa jechuun nama otoo nyaatin osoo uffatin uffannaa akka jaraa uffata gaarii uffachuu dhiisuu danda'a akka jaraa keekaa fi viizaa kana nyaachuu dhiisuu danda'a garuu qaama biyya isaatiif qora keessa aduu keessa dhaabbatee nageenya biyya isaa tasgabbeessuudhaaf hojjetaa jirudha kanaaf kabajatu malaaf gadi buusanii ilaaluun gaarii miti yookaan waan obboleessi isaa fa'aa eessumni isaa fa'aa milishaa ta'u kanaaf fageessanii ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Lammaffaan kan inni isaaf kennu barbaade yaadni kun isa qaqqaba jedhee tan abdadhaa. Beekumsaan qiiqaa ture namoota dubbatan. Namni kun waan beeku dadhabaadha jedhaa ture yaada namaatiin. Addunyaa irratti nama wallaalaa jechuun nama waan beekne jechuun nama waan beeku jedhee nama firratudha. Because dhala namaa ta'e dhiisi bineensi baddaayyuu ከእውቀት ነፃ ነው ተብሎ የሚፈረጅ የለም። የሰው ልጅ እውቀት ሊጎለው ይችላል። ምናልባት አገላለጽ ላይ ሐሳቡን ለማግለጽ ሊሆን ይችላል። ሐሳቡ ረት ዱበቹ ረት አፋን ቤኩ ረት አንቅነ ቀባቹ ደንዳ መሌ አዱኛ ከነ ረት ነምኒ ዋን ቤኩ ጀደሜ ቤኩም ሳን አለ ጀደሜ ሰሙሳ ዱዋደ ጀደሜ ፈረጀ ሙንጅሩ ለምን ሁሉም ሰው ፈጣሪ ሰጠው ጸጋ ያለው እውቀት አለው ችሎታ አለው ይናገራል ራሱን ያስተዳድራል
ያለ ትምህርትም በልምድ እውቀት አገኝተዋል። ሰው ምንም አያውቅም እውቀት የለውም አእምሮ ባዶ ነው ተብሎ አይፈረጅም። ይሄ ከተፈጥሮ ህግ ጋርም ያጋጫል። ከናፉ ኦቦሌሲኮ ሲያቃም በርሲሳ ዳቱ ጀዱ አንቤካ ዳቱ ጀዱ ቃመ ካኒን ሞ ዋንቤ ኮላላዳ ጀዴ ፈረጆን just it is not natural. kun dhugaas miti de fudhatama sin qabu garuu akkasitti nama farajuunis gaarii miti waan jedhu kaasoo fi barbaadeetan akka walii galaatti siyaasni sarara qaba akkaataatti oofamu obboleessi koo itoo natti fakkaata kan amma kaase main point አንስቷል የኛ ሀገር ፖለቲካ በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ፖለቲካ ቋቱ ምን እንደሆነ አቺ ኬስ ፈዲ ማሊ ያከጅሩ ሲያሳ ኦሮሞ ኬስ ሲያስን ይጅሩ ሲያሳ ቢሊሱማቲ ሚቲ ሲያሳ ደቺ ኦሮሚያ ቢሊሶንሱ ሚቲ ሲያሳ ደንታ ኦሮሞ ከበቺሱ ሚቲ ሲያሳ ገንዳት siyaasa gandaa siyaasa lagaati kan jiru tokko kan siyaasa lamatu jira kalaalcha kooti tokko siyaasa ilaalcha gandaa lagaa wal qooduuti lammaffaan immoo siyaasa dantaa qaama tokko irratti hirkatanii qaxxaamuraan duroomuudhaaf ummata oromoo qabdii godhatanii qaama biraa waliin qabeenya walitti horachuudhaaf deemanuudha jalqaba irraa yoon sii kaase siyaasni lagaa gaafa Muktaar Kadir Dr. Muktaar Kadir president biyya bulchu sirni sun sirna wayyaaniiti sirna Muktaar miti Muktaar akka qaama tokkotti biyya sana bulchaa ture malee uleen itti roobaa ture erga inni bu'ee hamma yoonaallee irraa hin hafne oromummaa irraa mulqachuu dhiisi ni waa biraati namummaa isaatti roobuu dhiisi waa biraati haga yoonaa Presidentota mootummaa naannoo Oromiyaa bulchan keessa haga yoonaatti akka diinaatti kan addeeffatamu Muktaari. Bara Abbaa Duulaa Gammadaa biyya bulchanis wayyaanee bulchaa ture. Uummanni Oromoo dhiitamaatuma ture. Bara Junaddin Saadoo biyya bulchaa tures uummanni Oromoo dhiitamaa ture. Dimookiraasiin hin turre. Bara Alamaayyoo Toomsoo biyya bulchaa tures dhiitamaatuma turre. Dimookiraasiin hin turre. የሙክታር ከድር ግልካ ውስጥ ተነጥላ ወጣ ዛሬም እንደ ጠላት ይነግሩናሉ ሙክታር እንደዚህ ነው ይተብሎ እንገደው ረተማ የቻዶ ረሚት ይማል አብዲ ገገባፍስ ገገባፍስ አኪሳ ካና ዱዱበ ካና there is some calculation ዱዱበ ካና there is some political interest ተኮ ካና ጀቹን ለማፋን ሀርዳ ሶፉራን ኔላለ ከንዱ ለማጅሩ ስርነ ብልጽግናው ሶንታኔ ስርነ በዳዲናው ሶንታኔ ሙምጨ ሚኒስቴር አራት ነማዋ ኢስርና ካሴ ስርን ኩረኮ ከና ቀባ ኢዳአሙ ረኮ ከና ቀባ በዳዲ ረኮ አከሰከሴ ከሲ ቀባ እንተ ኡብየ ከናፍ ጀ ስርነ ሰነ ነመቀይቁን አርግቱ አንሌ መነ ከናት የሮባ ኢንቫልማ ክርክራቸውም ጥላቻቸውም ማን ላይ ነው ፕራይም ሚኒስተር ብቻ ላይ ነው ሙምጨ ሚኒስቴር አቆፈረት ጅባንጀራስ ያደከን ከነኑስ ከቀቀኑስ ሰደርካ ነሙማሳ ዲሲ ሲያሳ ኢላልተሳ ዲሲ ሰደርካ ነሙማሳ ኦሮሙማ ራፉዳቹ ቢኩም ሰራፉዳቹ አካዋን ሰርቲፊኬት ኦፍ ይገነኒ ፍለ ከናፍ ሲያስኒ ቢየ ኬኛ ኬሱመቲ ከን ኦሮሚያ ኬሰ ጅሩ ሲያሳ ለጋን ፋለሜ ገንዳን ፋለሜ ፌዲዱን ፋቲን ፋለሜ ዋንቴፍ ደርገጌሲ ኬኛ ነቃ ብሎ ቆም ብሎ በተረጋጋ መንፈስ አስቦ የቱ ያዋጣኛል እውነቱ የቱ ጋር ነው ለምን ብሎ መጠየቅ አለበት ጋፈቹ ቀበጀቹ ለሰው ሳይሆን ለራሱ መቆም አለበት የቱ ጋር ነው የቆምኩት እውነቱ የቱ ጋር ነው ጂዲ ባዳፍ ኦፊስ አዲፍ አበቹ ቀባ አብዲ ገገባስ ጋፊ